Gaafa gooftaatti amannu hafuurri nu keessaa baane sun akka salphaatti gadi nu dhiisu. Hafuurri suni nyarkaa baate jechuudhaan beela fiduudhaan, dheebuu fiduudhaan, uffannaa dhabsiisuudhaan wantoota baay'een suni sammuu isaatti dhaqee dur maal taate maatii kee nama mudatee beeka jechuudhaan. Wayyaan narraa dhume waan inni uffadhu dhabee uffannaan irraa ciccitee miilli ciccitee na dhumee dhiiga roobsee beeka jechuun miilli. Akkam jirtu nagaa keessanii kan daawwachaa jirtan Michuu Poodkaastiidha. Ani Cimdeessaa Miruun jedhama. Har'a Tamaam Faaris na waliin jira. Tamaam, baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddanii. Baay'ee qaamaan si arguu kootti baay'ee natti toleera. Anis gammadee ragaa. Isinis yaadattanii naaf feeruu keessanitti anis hedduun gammada. Egaa siin illee of barsiise jechuun baay'ee rakkisa. Garuu namoota sin beeknee fi akkasumas immoo namoota viidiyoo kana ilaalanii fi Tamaam Faaris eenyudha? Baay'ee gaariidha. Hawaasi keenya illee wal bebbeennaan Tamaam Faaris jedhama. Tamaam Faaris kun duratti amantaa kiristaanaa kana isa jibbuu amma immoo isa kiristaana ta'edha. Egaa ani abbaa maatiidha. Haadha manaa tokkoon qaba, ijoollee sadiin qaba. Nama waaqa jaallatuuf waaqa faarfatudha. Baay'ee namatti tola. Soorri dubattis deddeebisee biyyatti itti dhalattetti si deebisa. Eessatti dhalatte? Ani dhalooti kiyya godina Qellem Wallaggaa Nadaalle Waabaraa ganda Kaarajeenoo jedhamtu keessatti dhaladhe. Haalli guddina kee ijoollummaa kee yoo nu yaadachiiste akkam ture? Ani ijoollummaan koo abbaan kiyya amantaa musliimaa keessatti sheekadha. Itti gaafatamaa maskiidaati. Akkuma kana immoo qote bulaadha. Maatii qote bulaa keessattanii dhaladhee maatii qote bulaa keessattanii guddadhe jechaadha. Akkas. So haalli barumsaa fa'aa akkam ture? Ani barnoota kan dhaladhee kan amantiin keessa ture, amantaa biroon ani keessa ture keessatti seera amantii hordofamu sana maatiin kiyya abbaan kiyya ofiis nama barate waan ta'eef amantaa sana keessatti daa'imummaadhaan utuun gara barnoota hin galin barnoota kana amantiin barachaa ture jechuudha. Amantaa sana keessatti barnoota gosa lama baradhee kan amantiin ayyamu baradheen kan amantaan sun hin ayyamnes waan akka xibaaraa kanas waa muraasa baradheera. Innoo isa baradhee garraa deemu mana barumsaa galeen barnoota koo kutaa tokkorraa kaasee aga kutaa 8 achitti baradhee kutaa 8 kaasee immoo kutaa 9 fi 10 immoo magaalaa Qaaqee jedhamtu irratti baradhee achirraa immoo Waaqayyoo guyyaan isaa geenyaan gara biyya kanaa dhufee biyya kana keessa gara waggaa 17 fa'aa jiraachaa jira. Utuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhatteetu fudhatiin dura jireenya akkamii qabda turte? Egaa bal'aadha. Yeroo baay'ee nan dubbadha isa kana uummanni keenyas hin beeka. Ani seenaa bal'aadha kan hin qabu. Seenaa bal'aan ani waan an achi keessatti baradhee fi eessa kan ture. Yeroo baay'ee waltajjiin deemu irrattis konfiraansii adda addaan nan deemaa karaa miidiyaa adda addaas waa xinnoo irraa dubbachaan ture. Kitaabas barreesseera jechaadha irra darbellee. Kitaaba sanaanis dhaloota baay'ee bira ga'eera. Ani duratti waa'ee amantii biraa ta'uun barbaadu kitaaba amantaa biraas baradheera. Amantaa abbaan koo hordofu baradheera jechaadha. Isas baradhee amantaa abbaan koo hordofaan ture. Egaa guyyaa waaqa geenyaan immoo amantaa abbaan koo hordofu sanaa fi san baradhee sana gadhiiseen bahee yeroo amantii abbaan koo hordofu sana baradhu keessa ture keessatti barnoota gosa lama baradheen seera amantii isa sanas baradhee waan amantaan sun hin ayyamne tokkos baradhe. Waan amantaan kamiyyuu hin ayyamne jechuun amantaa musliimaas ta'e kiristaanaas ta'e kan hin ayyamne kitaaba xibaaraa yookaan immoo xonqaa'ummaa kan jedhamtu tokko baradheen ture. Kitaaba sana keessatti kan kitaabatti baradhee fi xinnoo ishee jireenya biyya lafaa kan akka moo'ee jiraadhuuf ture wanti ittiin biyya lafaa kana keessatti bu'aa baay'een jireenyaa baay'eetu jira. Namni immoo jireenya mo'achuuf jecha tattaafataa fiigaa
Biyya lafaa kanarratti karaa baay'ee namni mana xibaaraas dhaquu waan adda addaas dhaquu jireenya ofiisaatiinis dafqees kan hojjetu hundumtuu jireenya biyya lafaa kana mo'achuudhaafidha. Haa ta'u malee waan xibaarummaa kana kan hin baradheefis nama ajjeesu balleessuutu hin ta'in waanuma ittiin jireenya biyya lafaa kana mo'atan karaa qaxxaamuraa wayii. Yookaan immoo waan akkasii tokko baradheen ture. Bu'aan an baradhee kanaanis waa muraasa hojjedheera. Xinnoo ittiin hojjechaan ture. Waan hin hojjedhe keessaa garuu addaan kan inni immoo cimsee hojjechaa ture dhimma kiristaanaa wal qabatus hin jira jechuudha. Akkamittiin gara barumsa kanaatti galuu dandeesse? Gara barumsaa kanaatti kan inni ittiin gale duratti akaakaan kiyya dhimma kana barataniiru hin beeku jechuudha. Waan tokkummaa kanaa muraasa ta'e namaaf fixaas hin ilaalu. Namni dhufee waa hojjisiifata. Inni egaa gura irratti hojjisiifatu, maasii irratti kan hojjisiifatu, maasiin akka midhaan gaarii baasu, namni hojjetee milkaa'uudhaaf jecha waa milkaa'ina barbaachaaf dhufachuudha. Waan milkaa'ina barbaadu sanaaf immoo waan milkeessu wanti hojjetamtu wayii jirti. Isee hojjetee jaarsi birris waan irraa fudhateedhuma itti kenna. Anis achumarraa ka'uudhaan wanta itti baradheen ture. Ergan baradhee immoo ittiin hojjedheera. Egaa namni gara koo yoo dhufee waan nama jireenya namaa fooyyessu gabbisu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo suuqii qaba ta'e suuqii isaa sana gabaan akka itti yaatu yookiin immoo namni gaafa dhufu wanni mana sana keessa jiru gaarii akka itti ta'e itti mul'atu ija namoota hundumaa duratti mana sana keessa wanti bitamu waan bayeessa akka ta'ee fi namni hundumtuu hiriiraan akka bitatu wanta godhutu jira jechuudha. Isee kana gochuudhaan immoo madda galiitu argama jechuudha. Kanaaf namaafis galii gashine nama sanarraa immoo galii gashine jedhaan jechuudha. Umurii meeqa turteera? Ani baay'ee umurii daa'imummaatti kan hin baradhee waggaa harmuma haadha koo dhiifnaan gara barnoota sanaatti kanan seene. Barnooti suni akka mana barnootaa kutaa waggaa 7 gahanii seenan utuu hin ta'in daa'imummaa irraa kan jalqabamu ittuma afaan hiikkatama jechaadha. Indahum waan jinnii kana waan sheexanaa kana kan wal qabatee immoo kan baratamu silumaayyuu utuu waan hamaaf gaarii addaan hin baasin ijoollummaatti keessa seenanii baratu namooti baay'een jechuudha. Kanaaf ani daa'imummaa makootti keessumatti nuuf argichu. Wanta ati yaadatu jira hojii hojjettan keessa? Waan baay'ee dhagaanii waan baay'ee yaadadha. Nama wal fuusisee beeka. Asirratti maqaa abbaa sanaa dha'uun barbaadu fira koodha. Nama tokkotu firma koo keessaati. Nama tokko mucaa dubaraa tokko dhaqee gaafate. Dubarri sun garuu seenaa amantaansee amantaa Prootestaantii kana waan taateefi toleen jenneef gaafa inni gaafatu toleen jenneefi jechoota wayiitti daddarbatteetti akka lolu wayii taateetti aaraa dhufeetu ani reefuma biyya biraadhaa galeen jiran ture dhufeema aarii dhufee natti mate maalidhee maali yaabbee rakkoo guddaa keessan jira jedhe maalinnaan ani intala abbaa baluu jaalladheen ture fuudhuudhaaf ishee gaafadheen ture isheen garuu jecha hin taane naan jette jedhe fuudhuu barbaaddaati ishee akkati fuutu gochuun hin danda'annaan maaloo sammuu naa godhi kaa'e maali rakkoon qabu jedheeni wanti harka irratti katabamtu jirti harka kee mirgaas qabadhu jedheeni harka isaa mirgaa irratti nan katabeef ergan harka isaa kana irratti wanta sana katabee booddee immoo boorga nama barii galgala wanticha kan katabame harka kee kan bishaan utuu ittiin buusin lammaffaa nama biraas utuu harka kanaan cabbati yookiin nagaan gaafatiin harka kana dhossiitii lafa isheen jirtutti ishee barbaaddadhuuti eegima nagaa gaafadhuu bira darbe harkuma qabeetii guyyaa harka qabdee kaate nagaa gaafattee kaate tolisii jettiin jedheen maaloo rakkoon qabu bornaa wajjin nagigaa sammoo jedhe tolisii wajjin hin nagadeen ganamalli bariinaan fuula isaa duran bu'een deema. Inni harki isaa irratti katabamte waan jirtuuf harka isaa kana dugda duuba akkas kaa'atee deema jechaadha. Maaliif harka sana nama waan hin cabbanneef ani garuu nama dubbiseen darba namni gaafa itti dhufan inni harka bitaatti qabu maali harka bitaa nutti qabdu ati maali harkicha dhossaa jira waan ta'eef akka waan harki dhukkubu yookaan immoo utoo hojii hojjetu waan billaan wayii mure fakkeetteema harka kana duuba kaa'ee mana intalaa kana filla fiitii dhannee teenye meedaa bajjii wayii jira achi keessa teenye
intala inni isheen gara laga bishaaniitti gadi kaanaan gaditti buune ani isa dura bu'ee tan harka qabee nagaa gaafadhe inni immoo duuba kootiin nagaa gaafate erga nagaa gaafate hoddee hin galle nagaa gaafannee dubbisnee galle har'a buli bariinaan naaf hojjetee ilaalaata qorichichi dhaqee ilaalladhee sokkee ammas lagattiitti deebi'ee dhaqee nagaa gaafate. Iftee na dubbiftee jedhe. Iftee na dubbiftee attamii waan sana jennaan hin mari'anna sa'uunaan jetteedha. Hin mari'anna naaniin sammuu sanbata duraa dhufu wal erginaaree gabaattiin dhuftaa jennaan nan dhufa naan jetteedha. Bakka sanbata duraa dhufu nan wajjiniin naan magaalaa keenya iddoo mana bilisii tokko jirte achi keessa teenyee dhannee wajjin gaafa haasofnu isa duraanii jettee rabsaa turte sana rakkoo hin qabu tolee utuu jettu. Isaan immoo inni immoo dargaggoota hiriyoota fudhatee dhufe. Amma yoo galli immoo maal rakkina qabaree maanni rakkoo maalii qabannaan isas rakkoo hin qabu jette. Utuu guyyaa 2-3 naasofsiiseen uffanni ishee utuu mana jiru guyyaa sanbata duraa sanaa namichi sun ishee fudhatee galee. Isa booddee amantaa sana keessaa baatee har'a isheen achitti ijoollee hortee gara amantaa biroo isan keessaa bahee keessa jirte jechuudha. Waan hojjedhe keessaa kan na aarsa yeroo yaadu isaa maaliif iddoo isheen baateen jira jechuudha amma ishee achii fidee iddoo koo gasheen ofii immoo iddoo ishee bakka bu'ee waan hojjedhe keessaa kun hin jira. Biyya eessaatti baratte? Ishee immoo Ayaati barumsa kana biyya isin himaa mulleeti maqaan isaa. Biyyi itti baradhe garuu biyya Arabaati. Achitti hin baradhe maaliif barnoota kana gaafa barattu kolleejjiin barnoota kana itti baratanii hin dhossa. Bifa amantaatti ni barsiisa malee mootummaan hin deeggaru hojii xibaaraa. Amantaanis hin deeggaru. Amantaanis hin deeggaru mootummaas hin deeggaru yookaan beeksisa gara mana warra xonqaayitti geessinu illee amma irraatti hin jiru. Garuu namni mana xonqaa hin beektiin natti akka isaan beekanii dhaqan kan godhu immoo jinnoota sanadha. Waan dhossaa waan ta'eef gaafa kana barattu dhimma amantii wal qabsiiftee dhimma amantii keenya barsiifachaa jirraadhaan barsiifatu malee waan hojii xibaaraa kana keessatti amantaan kamiyyuu waan hin hordofnee fi dhoksaatti baratama dhimmi waan xibaaraa kanaa wal qabatu jechuudha. Waa'ee amantii jechuun hojii kiristaanummaa kana wajjinis wal qabatee jechuun mormuudhaan hojii hojjechaa turtan jiru. No. Inni kun isa kana inni dubbachaa jiru yeroo baay'ee inni hawaasa keenya irrattis dubbadhu iddoo baay'eettis dubbadhu ani isa kana inni baay'ee jabeessee dubbadhu. Mudataa ni dubbachuu hin danda'u isa kan kitaaba barreesseeras garuu xibaaraas taatee qaalluus taatee wanni waan sheexana qabdu hojjettu hundumti ishee dhiibbaan isaan irra kaa'anii irratti hojjetan amantaa Prootestaantii yookaan Pheenxee kan jedhamu kanadha. Ishee kana cimsee himuu barbaadan mayyuu. Namni xonqaayii ta'e tokko jinnii qabaa, jinnoota kanaa wajjiniin hojjetaa, inni bineensa lubbuu qabuun hojjetu jira, kan wantoota adda addaatiin hojjetan jiru. Haa ta'u malee warri jinnoota kana wanti gashatanii ittiin hojjetan jinniin kun akka itti dhuftee qabdi. Ittiin jireenya isaa fooyyeffachuuf jedhee ittiin kanaan inni madda galii godhadhee madda galii isaa godhatee jiraata. Fakkeenyaaf xonqaayiin tokko akkuma namni kamiyyuu daldala isaarraa waa argatu yookiin immoo baratee fixee mindeeffamee mindaa isaarraatti waa argatee jiraatu namni hojii xibaaraa kanatti hirmaatee jinniidhaan wajjinii walii galee jiraatu tokko jinnoota isaa madda galii godhatee jiraata jechuudha. Haa ta'u malee madda galii inni godhatee jinnoota kanaa wajjiniin jiraatu jinnoota kan harkaa fixe. Xonqaayii baay'ee lubbuudhaan kan fixe amantaa Prootestaantii kana Pheenxee kana. Ishee kanan immoo barbaada. Maal akkamittiin fixee yoo jettan amma abbootiin keenya baay'een isaanii hin beeku. Egaa kiristaanummaan dhufee biyya keessatti babal'atee godoon qaalloo kan jedhamtu dur mana dugda duuba jirtu namni itti jaga diigamtee badde. Abbaa sanaaf garuu godoon qaalloo suni madda galiiti waa fiddiif ittiin jiraataa jechuudha. Garuu maaltu balleessa godoo qaallutti amantaan kun gaafa dhufu kiristaanummaan gaafa babal'atu hojiin waaqayyoo hojii seexanaan mormuudha waan ta'eef sagalee waaqayyoo immoo seexanaan mormaa sinnisee baqata waan jedheef kiristaan harkatee ol kaaftee maqaa gooftaan gaafa ta'een jettee mormuu jalqabdu gadhiiftee tokkitti seexanii safara. Hinduuti miijijjiinni garuu safara gadhiiftee deemti iddoo gadhiiftee deemti. Anama jinnoota hojjechaa ture jinnoonni koo harkaa badan kan harkaa balleesse Pheenxeedha. Namoota baay'ee harkaa akkasitti balleessanii Pheenxonni yeroo baay'ee hin eeggatan illee ishee kanas immoo barbaada. Hin eeggatan jechuun
xonqaayiin tokko safara isaanii jiraannaan beeku taanaan amma xonqaayii baay'ee isaa kiristaaniin beeka akkamittiin dur mana sana dhaqee hojjisiifataa kan turetu gooftaatti amane. Kanaaf foonumaanuu xonqaayii kan beekan jiru jechuudha. Kanaafuu xonqaayii kan ajjeesasii kaasii balleessi jedhu waaqayyoon afaan kiristaanotaa hin dhagaa hin ajjeesa jechuudha. Hin qabu baay'een isaanii akkasittiin kan dhabamanis jiru kan jinni isaanii firqaa dhabanis jiru. Kanarratti yeroo baay'ee bal'isee kan hin dubbachaa ture. Xonqaawonni hedduun isaanii ani amma fakkeenyaaf bar tokko jinnoota pheenxeetti ergee beeka. Pheenxee giruppiidhaan nutti naannoftee waaqeffattu tokkotu turte bitaa mirgaan nutti naannoftee dhuma guyyaa sagantaa keenya irra sagantaa kaawwattee waaqa waaqessiti pheenxeen tokko nutti naannofte. Isheen maaliif iddee guyyaa sanarra keessee nu mormuuf jettee guyyaa sanarra keessa laa pheenxeen. Nama pheenxee keessan jiranii pheenxeemti suni waaqayyooti itti dubbatee haa ta'u garuu foonumaan immoo beeku hojii keenya waan ta'eef guyyaa kamisaarra nu sagantaa qabna. Guyyaa sagantaa keenyaarra sagantaa mana kan jedhamtu kiristaanonni qaban jiru. Sagantaa mana waldaan keessu kun guyyaa wiixataa mana obbo Baluu galgala sa'aatii 12 kaasee akka sagantaan jira kan jedhan sana. Guyyaa kibxataa immoo guyyaa mana obbo Baluu obboleessa keenya Abbaa Baluutti naannoo sana kan jirtan waaqeffadhaa kan jedhan roobii irra jedhan sanatu waldaan maal gootee as fiddii nu mormuuf nu balleessuuf jettee numa buqqisuuf guyyaa sagantaa nuyi qabnu fiddee guyyaa keenya irra fiddee keewwatte kamisarra. Amma gaafa fiddee keewwattu isa keetiif illabiitii keenya bitaa mirgaa nurratti keettee jalqabdi. Galgala sa'aatii tokko taanaan isheen achi kabaroosee fudhattee hookaasuu guutuu galaataa jechuu jalqabu faarfannaa akkasii tokko jedhe. Laafee mogoleen diinaa koo caccaabeera numaan jedhu foqoqa jedhu. Amma kana waaqessaa gaafa isaan kabaroo isaanii tumanii itti kaan nuun asii nagaa dhabuu jalqabne. Jireenyi keenya jeeqamuu jalqaba. Wanti nu hojjechuudhaaf jenne sun hin ta'u yeroo itti nu dafqisiisu illee jira jechuudha. Isaan hin beekan garuu achi laafee mogoleen diina koo jaaru asii garuu dhuguma laafaa irrachuu gootee baay'ee isaa irratti riyaasuu hin danda'u garuu dhiibbaan san achitti geggeessan sun an harkaas jinnii gatee xonqaawota baay'ee harkaas gate safara keenya namoota baay'ee hojjennu jiru kan lafarraa babbadanis jiru. Dhiibbaan pheenxeen geggeessitu kun kadhannaan ishee kun yookaan immoo wacite warri kun beekanii godhan miti. Kiristaanonni garuu hin beekne iyyuu waaqayyoon galateeffatanii kiristaanonni. Yaada garaa isaanii erga jijjiirratanii booddee lafaa ol ka'anii yeroo isaan itti hafuura hamaadhaan mormine jedhan sun miidiyaa kanarraa hundumtuu akka dhaga'uun barbaada. Mirga keessan bal'ifadhaa waaqa kadhanne jinniyoota seexanaa mormaa isin dhiisee baqata jedha sagalee waaqayyoo mormaa jedha waaqayyootti dhiyaadhaa isinitti dhiyaatadhanii kan morman sun waa guddaa kan hojjete isadha jechuudha. Yeroo kiristaanonni akkasittiin harka isaanii bal'isanii kadhachuu jalqaban jinnoonni mana jiran keessaa gadhiisanii badu jechuudha. Abbaa jinni jala. Abbaa jinni inni rakkatee baratee makaraa meeqaanii fidatee mana isaatti gashatee ittiin jireenya isaa fooyyeffachaa jiru harka keessan ol qabaa ifadhaa jabeessaati gaafa jedhan mana sana gadhiiftee baddii jechuudha. Egaa dhimma ijoo dubbii koottan dhufama. Sababa kanarraa kan ka'ee warra abbaa jinnii taatee hojii ilbiisaa kanaan hojjettee jiraattu kun sababii kadhannaa warra pheenxee kanaan jinnoota isaanii of harkaa waan dhabaniif abbaan jinnii kunii fi warri jinnoota kanaan hojjetan hedduun isaanii iddoo jiran hundumaatti isaanis egaa madda galii keenya warra rukutte kana warra madda galii keenya rukutte warra jireenya keenya akka nu hin fooyyofne nu dura gorte kana nus dura dhaabbannaa kan jedhu qabu. Elaa kiristaanii keenya kana akka beeku. Dura dhaabbannaa kan jedhan qabu. Akkamitti dura dhaabbanna kan jedhanii bara sana keessa baran ani ittiin hojjechaa ture keessa waan jiru jira. Akkamittiin dura dhaabbannaa isa jedhu irratti mariin geggeeffame maan nuuni kiristaana kan taate hundumatti isee daldalaa taate isee barataa ishee taate isee hojjetaa mootummaa ishee taate qote bulaa ishee warra gaa'ila qaban abbaa manaaf haadha manaa gidduu seenuudhaan jaalala gidduudhaaf huccuun jibba baay'isuun akka isaan walii kan ijoollee bakkeetti hambisuun warra gaa'ila irratti jechuudha. Akkuma kana cimsee kana dubbachuu barbaadu warra qote bulaa ta'an maasii isaarra midhaan isaa gaafa gootaraatti gashatu karaa hin beekamne gootaraa keessaa midhaan dhabamsiisuudhaan beela fiduudhaan wanti inni qote wanti inni oomishate hundumtu isaa oomishisaa sun deebiseeyyuu waggaan akkas hin geenye gochuudhaan yeroo hundumaayyuu hongeedhaan dha'uudhaan gadadoo itti uffifnaa jedhan kana xonqaawota jedhe ammas ittiin dabala. Hojjetaa mootummaa ta'ee yeroo namni keenya gaafa baratu abbaan amma ijoollee isaa gaafa barsiifatu ijoollee koo barsiifadhee
Gaafan immoo ijoolleen koo achi ga'anii harka na qabu ijoollee ishee duubaallee na barsiisu nama anaan na gargaaru kan jedhu qaba abbaan gaafa ijoollee isa barsiifatu garuu namooti baay'een baratanii immoo eega mindaarra ga'anii mindaan isaan fudhatan deebisee yeroo ji'an isaan ga'uu dadhabu akka jechuun saamtuun itti galte gaafa mindaa isaa fudhatee gadi ba'u ani kan iddoo baay'eetti kan ragaanaa ba'an jiru jechuudha mindaa isaa fudhatee gabbaa yeroo manni gadi ba'u baasiimni sila hin jirre waan inni amma utuu mindaa kana fudhatanii isa jiraachaa jiru gaafa mindaan birriin harka geessu garuu kanas bitetti itti mul'isachuudha baay'ise waan inni ittiin bitu san itti argisiisachuudha kanaaf waan kana goggodate waanuma godhamuu qabudha gaafa gabbaa'u garuu gaafa sila hin jirre garuu inuma jiraachaa jira garuu gaafa birrichi argame immoo guuti ittiin jedhi godhata waan godhe sana godhatee booddee homaa kiisisaa keessatti nafu amma ji'atti geessu mindaa kootti duubee yeroo itti fuudhullee hin jiraata jechuudha kan abbaa gargaaruudha darbee dhiisiiti yeroo itti of gargaaruu dadhabuu hin jira kana maaltu godhare ergama isaan baasan jechuudha ittiin dabalammas barattoota keenya baay'een hin baratu kunis ergama isaan baasanidha yoo isheen barattu yeroo barsiisaan daree galee barsiisuu jalqabu hirribatitti dhufa hin mugula kun barattoota kiristaanaati yeroo barsiisaan daree hin jirre immoo hirribi hin jiru nagaadhuma taphatanii kolfu ooma barsiisaan kun boronqii isaa fudhatee jalqabu mugaateetitti nama inni lammaffaa barattoota irratti yeroo barsiisaan dhufee barsiisuu jalqabu inni asii barsiisaa jira barataan garuu iddoo biraa yaadaan sokkisiifti akkas jechuun immoo barnooti baratamu suni sammuu isaatti hin gallee jechuudha kana duwwaa utuu hin ta'in dhimma barataa irratti yoo ta'u yeroo barataan kun yoo dikshineerii isaa dubbisa ta'e yookiin immoo laabraarii garee dubbisa yoo ta'e yeroo manni dubbisa jalqabu imimmaan ija isaa keessaa akka yaa'u sukkuumaa ija isaa jecha akkas jechuun dadhabina barnootaatiin akkas ta'e sammuun isaa dadhabee barnoota isaa dhiisee illata akka deebi'u akka gufatu gochuudha jechuudha kaayyoon warra xibaarotaa kun ittiin dabalan mallee waldaaf waldaa gidduutti jibbaa kan baay'ise waaqayyo jaalala wangeelli nuyi lallabnus tokkuma wanni nu hojjennus hojii afuuraa kana keessatti ergamni keenya ergama tokkumadha garuu immoo jibbaa jira waldaa gidduu duwwaatu hin ta'in walduma tokko keessa ta'e yeroo kuwaariin warrumti wajjin faarfatan wal jibban warrumti wajjin tajaajilan yeroo wal jibban madarakima tokko irraa tajaajila abbaa tokkoof hojjechaa fi wangeela tokkoof bulaa ergama tokko baachaa jibba kana waldaa keessatti kan facaasu walirratti odeessuu walirratti haasa'u amilee wal buusuu wal cabsuu wantooti kun ergama sanarraa dhufeedha itti dabalee ammas namni yaada mataa isaatti akka kennamu gochuu fedha isaatti akka kennamu ofiitti akka kennamu namni ofitti kenname immoo waan godhuu hin beeku kana ergama xibaararraa bahedha ofitti kenname jechuun waan godhuu hin beeku ofitti kenname jechuun akka garaasaa ta'e fakkeenyaaf raajota sobduu jedhamee wanti baay'een odeeffamu fi nus argaa oollu kun baay'een isaa ergama warra xonqaa'ee jechuudha maalni kun ergama wangeela keenya faallessu kiristaanonni kunuu akkasika peenxeen kunuu akkasika wanta jedhamu kana kan fidee gaafa ka'an tajaajiltoonni kun ogummaa ka'an achi booddee yaada mataa isaaniitti kennamanii fedha ofii isaaniitiif akka jiraatan kan godhu akka ta'u kan godhe ergama jinniin dhufe kanaadha. Waldaa cabsanii akka bahan kan godhu wantooti kun ergama gadi taa'amee irratti hojjetamee warra amantaa Pirotestaantii irratti hojjetamedha jechuudha. Cimsee kana dubbachuu barbaadu. Kun maaltu kana fidee maaluma kan peenxee irratti kana hojjetamu Pirotestaantii amantaa kiristaanummaa kana irratti kan dhiibbaan hamma kana ga'u geggeessa kan jedhuu fi sababni isaa kiristaanotatu harka keessan ol qabaa jettanii harka ol qabdanii ifadhaa jennaan ifattanii jinni abbaa jinni jala ariitanii fixxanii namooti baay'een immoo sababii isin kadhattanii fi waaqayyo kaasee kanaaf abbaan jinni qabeenya isaa dhabeetu isinitti ka'ee isiniin jedha haa ta'u iyyuu malee isa kanaaf egaa wanti isinii marka jira kana mo'uu kan danda'u kiristaanni akka itti injifachuu danda'u kiristaan harka jira bu'aansa amma yeroo tokko sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu kadhadhaa isinii kennamaa jecha kana nan jaalladhan kadhadhaa isinii kennamaa jedha
balbala rukutaa isinii banamaa jedha barbaadaa hin argattu jedhame deema jaa. Amma kun gahee ergama waaqayyoo nutti kennedha. Waa waaqayyoo kan nuyi dhabne akka nuyi dhabne beeka. Nu gochuuf immoo nuyi mucaa isaati. Garuu maan gahee inni nutti kennee jira. Gaheen isaa maan kadhadhaa'edha. Utuma nu gochuu beekuu fi nuyi mucaa isaa taane jirru waaqayyoo kadhatamuu barbaadaa jechuudha. Kadhatamuu barbaadachuu waaqayyoo gaafa nuyi kadhannu isa nuyi dhabne sana immoo isumatu nuu kenna. Kanaaf gahee keenya gaafa baanu waaqayyoos gahee isaa baha jechuudha. Kiristaanonni keenya baay'een isaa ani baay'ee beekee utuu hin taane luboota gurguddaa jira, paasteroota gurguddaa jira, beektota macaafa qulqulluu jajjabootu jira. Kananaan isaan jala taa'ee baradhuu fi isaanirraa dhaga'uu hawwu baay'ee jira. Ani immoo isheen baradhee achii fide waan an achii beekuun itti dabaluudhaaf namni keenya isuma nurka jiru gahee keenya bahuu dadhabuudhaan akka waa waaqayyotti nu kennee akka waa waaqayyo jara kanatti dabarsee nu kennee akka waaqayyo nu irraanfate akka waa waaqayyo yeroo ta'een gootaraa keenya keessaa fudhatu callisee nu ilaaletti yeroo yaadan hin jira jechuudha. Sagalee waaqayyo maal jedha? Waaqayyotti dhiyaadhaa isinitti dhiyaataa jedha. Waaqayyotti dhiyaachuun gahee keenya. Seexanaan immoo mormaa isin dhiisee baqataadha. Kanaaf iyyuu gaheen kiristaanaa maalidha? Yeroo hundumaayyuu waaqayyotti dhiyaachuudhaa fi seexana diina isaa kanaan mormuudha. Yoo morma ittiin morme seexanni akkuma isin maalin jedhe jalqaba jinnoonni isin baqatee safaraa gadhiisee abbaa jinnii jalaa bade jedhe sana hojii keenyas gadhiise jiruu keenyas gadhiise dhimma kanaan wal qabatee ani kitaaba barreesseera jechuudha. Beektota macaafa qulqulluutti hirmaachisee namoota jajjabootti hirmaachisee waaqayyo na gargaaree amantoota keenya hedduu biraan ga'an jira. Ammayyuu kiristaanonni keenya utuu kitaabittiin harka isaanii geessanii baay'een barbaada anumtuu sarraa fayyadamaa ta'edha gatiin ta'eef jechuudha. Sababa kana ta'eef maanni walumaa gala ergama akkasii jira. Jinnoonni waan akkasii kana anis gochaan ture waan ta'eef har'ammoo ana dhiise malee warri ittiin hojjetaa jiran waan jiraniif kiristaanonni yeroo baay'eeyyuu wanta kanarratti yoo dammaqaa ta'an gaariidhan jedha. Baay'ee wanta guguddaa kaaste gara dhumaattis deebinee naasofnaa jechuun akkuma jinnii biraati ajaji ba'ee kiristaanonni immoo wanta ni gochuu qabu gara dhumaatti ni taanaan deebinee naasofna. Haa akkamittiin gara gooftaa dhufte? Umurii akkamiitti deebite? Innis egaa innis cimaadha. Ani gaafa ni amanuudhaaf hin dhaqeetu hin ta'in waldiigumsa ho'ituutu waldaa keessa turte jedhanii walitti bu'iinsi gaan dhibdu biyya lafaa keessa namni walumatti bubu'aa jiraata. Walittis bu'aa, walitti saraarama, waliif dhiifama gochaa irra walii darbaatuma. Inni namni lama yoo wal badee araarsaan dhimma tokko gidduutti argamee ati maaliif akka goote dhiisi walii dhiisi kan jedhu aadaa Oromoo keessattis ta'ee namni akka amantaattis namni yoo walitti bu'e namni walumatti araarsa garuu walitti bu'iinsatu waldaa keessa ture naani walitti bu'iinsi sun garagarummaa hamaa gidduu isaaniitti uumeedhani. Garagarummaa sana keessa immoo gareen tokko dubbiin kaanaan gareen tokko nuuni peenxetti makana keessa iyyuu hin jiraannu nuyi amantaa keenya gara sanatti jijjiiranna gara amantaa koo duriitti jijjiiranna kan jedhutu ture jedhan oduun dhagaye. Gareen tokko immoo nuyi silumayyuu hin balleessin ijoollee shifii keessa ta'e jedhanii warra akka abbootii immoo amantaa keenya isa duriitti deebinadhaan isaanis dura amantaa keessa turan qabu waan ta'eef wantoota akkasii gaafa turu odeeffannoo kana dhageetanii ani ganama sanbataa tokko kana waldaa deeme. Maaliif hin dhaqanii warra gara amantaa gara keenyaatti deebi'uudhaaf jedhanii fuuchuuf nama 3 taanee tokko ramadamne garuu immoo namni 2 nafanii ani fiigee ijoollummaan jira miira ijoollummaa keessa jira waan ta'eef fiigee dhuma naannoo waldaa dhaqee akkuma waanuma madachaase fuudhee deebi'uutti yaaqee garuu wanti sun hin hafee ana waldaa keessa dannaan gara nama 5 kan ta'anii ganama bariidhaan hin dhaqe waan ta'eef ol galii taa'ii duraan dursa akkasitti hin ta'in nama 5tu waldaa keessa ol seenee waa teessumoo isi sirreessu fakkaata akka daaqunii wayitii fakkaata mana kana isi sirreessaniima kellaa jalan dhaabbadhaatu gadi natti dhufan maal hojjetta siinaan jedhan. Ani ofumaan dhaabbachaa jiraan jedheen maalis ammoo erga dhaabbattee mukkeen ollixxee dhuman ilaaltuu rakkina maalii qabaa naan jedhan. Ollixuudhaaf amantaan koo naaf hin ayyamu namni amantaa keetti bu'u hin jiru naan jette jedhattiin sun. Jedhattiin 5 sun amantaa kee akka barbaadde namni amantaa keetti bu'u hin jiru. Ollixxee ilaaluu hin dandeessa mirga keetiin naan peenxettiin har'uma baddi waan ta'eef waa masii seeruma siin ilaale ollixxeen. San ollixxe immoo teessoo isa gara dhumaarran taa'ee balbaluma jala jechuudha.
balbala jala teenyaan waa mataa irratti maradheen jira namoonni ol galan hundumtu bayyeesuusi naan jedhee inni kun itti raasaa ol galan maqaa gooftaa Yesuusiin naan jedhee mana bira darbaa egaa hunduu waldaa guutee erga waldaa guutanii booddee hundumtuu gara koo malee ilaaluu didee takka ilaaleetanii kwaariinis gaafa faarfatanii ilaalaman ture namni lallabuu madarakii qabatee lallabaaf gaafa ka'u xinnoo margan akka daqiiqaa 10 wayii lallabee booddee kana caala waldaa keessan taa'u dheetanii gadi ba'u lafaa ka'ee yeroo lafaa ka'u garuu harkan argee harka namaa harkan mana alaasumaasiif asii as ta'u akkuma teessu kanatti gateettii koo kana qabee lafaa kanaan gadi na teessise harkun jedheen didee lafaa ka'e lafatti ganna deebise ammas sadaffaan didee ka'e ganna deebifnaan amma gaa seera amantii boodatti pheenxee kana keessatti gidduutti kaanii gadi ba'uun hin danda'amu fakkaataa. Yoomuu gidduutti kaanii gadi ba'an immoo wanti qabayyeen nama teessisu jira fakkaata dheetuman. Ani harkichas waan isaa hunaan galle kun dhugumadha. Amma seera amantichaa ta'ee yaade. Seera amantichaa keessatti yookiin jinnoota jiratti kanatti akka godhaa harkina qabe kuni seera amantii sanaa keessatti gidduutti kaanii gadi ba'uun hin danda'amu waan ta'eef egaa jedheen mataa gadi qabadheen taa'e sodaachaa jechuudha wantichi gaaffii natti uumee jennaan. Otoo amantaa jiru ammoo manni keetti dukkanaa'e. Manumti kun guutummaan isaa dukkana. Nan ilaala dukkana asiinis dukkana. Wanni tokko mul'atu jechuudha waanuma ibsaan bade jechuudhaan guyyaa maan. Ammas maaliin ta'e amma seera amantii jedhatti kanaa keessatti yeroo tokkotti yeroo inni manni kun dukkanaa'utu jira gaa jedheeman hundumatti dukkanaa'ee jiran se'an maaliif jabana dheen jira gatii ta'eefi dukkana jira garuu hundatti dukkanaa'ee jiru garuu anaaf yeroo sanatti manni kun anuma duwweetti dukkanaa'ee jechuudha garuu an hundumatti dukkanaa'ee dhaseen seera amantii sanatti akkas nama godhatee man taa'ee xinnoo takka taa'ee gaafan deemu akka of na wallaalchisu wayii na gochuu barbaaddi kan lafa naan maruu barbaade manni kun hundumti galgalaa achii booddee nan kufee jedhan egaa achii booddee jedhe fuudhanii naa kadhatanii gatti nama Tole kan daawwachaa jirtan michuu poodkaastii turtii nuun qabaachaa jirru irratti waan guddaa barachaa jirtanii abdii guddaa qabna. Michuu poodkaastiin immoo torbaniin faaruu miidiyaa irratti sababa isiniif dhiyaatuuf faaruu miidiyaa sabskiraayib gochuun dagatina. Tole ergasii gara gooftaa dhufte. Akkasittiin aman egaa inni amanni akkaataan itti amane egaa gabaabsee man dubbadhe malee inni bal'aadha. Isa kaan egaa yeroo waaqayyo nu laatetti immoo dubbanna. Piroosesii erga sana booddee maal goote jechuun sii kadhatame hafuurri namaa keessaa ba'e. Egaa inni achii booddee hafuurri namaan ba'ee ani nan fayyee achi maatiidhaan wal dhabdee dhufe egaa akkuma achi gadi ba'een gara maatiitti deebi'uu hin dandeenye maaliif amantaa sana keessatti abbaan kiyya inni wanti baaraa kanan baranne abbaan koo amantaa keessatti iddoo guddaa qaba kabaja guddaa qaba. Hawaasa amantii sana keessatti iddoo guddaadhaa fi kabaja waan qabuu fi kabaja koo balleessitee lammaffaa immoo nama nuyi ijarra keenya eeggachaa jirrudha. Nama barataa jirudha tamaamiin. Barnoota sana keessatti baradheen fixutu hin ta'in waa muraasan baradhee baay'ee immoo barachuudhaaf nama isaan abdatanii jiranii akka amantaatti jechuudha. Waan nama seexanaa wal qabattu waan amantaan hin ajabne yoo ta'e iyyuu kan amantaa sanas baradheeraan jechuudha. Kanaaf isas immoo itti fufee barachuudhaaf immoo karoora keessaa waan hin qabu gara biyyoota biraatti sana erguu fi akkasitu ture gidduutti sun waan mudatee fi abbaan koo gaa inaaree baay'ee haduu iyyuu jedheera. Ajjeesaa jedhee gara karaa amantii isaa labseera. Egaa warri kiristaanotaa kun yeroo sana keessa waaqayyo isaan eebbisu malee amantiin mirgadhaa namni tokko tamaamitti bu'uu hin danda'u kan jedhuudhaan egaa narras godhanii naaf falmanii egaa umuriidhaanis ijoolleedha waan ta'eef na baatanii na fuudhanii galu turan maatiin tuna arganii na qabanii humnumaan jechuudha. Garuu kiristaanonni akkuma achii gadi baheen egaa waan beekaniin beekumsas waan qabaniif namooti barataniis namoota gurguddaa bishaatoonnis waan jiraniif paasteroonni geggeessitoonni waldaa kiristaanaa namoota jajjaboodha waan ta'aniif gara sanarraa fuudhanii gara biraatti na dabarsan waldaa xiqqaa tokko jilana kaan xinnumaatirraa na fageessanii mana namaan jiraadhe mana namaa sana keessatti mana firaa koodha manni suni achi isaan kiristaanaa achuman jiraadhaa ture achirraan simmaa mana biraattis darbeera.
haa ta'u malee egaa mana namaatti yeroo galee kana keessatti jireenya hamaa baay'een dabarsee egaa rakkoonni mana namaa ulfaatti jireenyi sumayyuu baadiyyaa keessatti egaa qonnaa qotaa ramaa uffata namaa miicaa qoraan cabsaan Yesuusii wajjiniin jiraachuu jalqabee egaa eega Yesuusitti amanee kaasee immoo mi'aan Yesuus keessa kootti guddachaa dhufe nan jaalladhe akkuma sanaan jechuudha. Waaqayyoo dhiibbaa waan baay'ee keessa na baasee jireenyaaf yookiin immoo of natti agarsiisee eenyummaa isaa waan baree fi isa duukaa bu'uutti gammachuu guddaan qaban ture. Garuu isatti amanuu kootiin gammadee isatti amanuu kootiin jireenyi koo haara'ee kara foonii immoo dhiibbaa baay'eetu ture jechuudha. Ari'atamaa hamaa ture. Jarri qabanii na fuudhanii galuufis yaalaniiru. Ajjeechaadhaafis yaaliin baay'een tureera. Beela'eeraa, dheebodheeraa, dhukkubsadhee dhiiga afaanii funyaanii na baatee namni na jibbeera isa kana baay'ee dubbachaan ture. Warran bira taa'us manaa gadi na baasaniiru. Ani har'a Waaqayyo na gargaaree adda nagee kun takka mana namaa jala naanna'es buleera. Balbala namaa jala bulaan ture. Maaliif waan na dhukkubeef waggaan itti amanitti dhukkubsadhee waan dhiiga afaanii funyaanii na bahee fi warran bira taa'u dhukkubichaa sodaatanii dhugaas qabu. Maa sodaattan hin jedhamu. Gaafa namni tokko dhiigi gaafa irratti argamu namni maatii isaatiif hin sodaata. Hin shakkaa. Kanaaf egaa shakkii sanarraa kan ka'e mana isaaniitii immoo na baasanii mana isaaniitii gaafa ba'u immoo gara maatii kiyyatti deebi'uudhaaf amantaa sana wajjin nan fudhatanii ani immoo Yesuusin jaalladheera. Egaa murtoon koo murtoo cimaa ture yeroo sana Waaqayyo akka ittiin akkuma akkaataa naan galu Waaqayyo baay'ee na gargaare. Murtoo akkasii kan irratti cimte akka dhaabbattu kan si godhe jechuun isa dhagaa. Tokkoffaa haaraadha gara amantaa kanatti yeroo dhufte almost waggaa tokko hin taanetti yeroo sana. Waggaa tokko booddeedha dhukkubichi. Dhukkubichi jechuudha. Wantoota akkasii kun namni waan akkas dhukkubaminiiti waama xinnoodhaanii gara duddubaatti kan inni deddeebi'aa jiru bara kanaa jechuudha. Siin cimsee kan si dhaabee murtoo kee kanarratti akkati dhaabbattu kan si godhe. Kuni dandeettii kootichuu hin danda'an. Amma gaafa yaadu asitti deebi'ee gaafa yaadu akkamitti wanti jedhamu waa baay'een qaba dhugaa dubbachuuf jechuun ani gaafa jarri sun bakka mana gadi dhiisanii mana isaanii gadhiisee gaafa ba'ee amma mana kiristaanaa manni baadiyyaa kana keessa manni walirraa faffagaattii dhaqee jara keenyaa maaloo na bushaarraa na dhukkubee beektu dhukkuba koo warran bira taa'u immoo ijoollee isaaniitiif sodaatan dhukkubichaa kanaaf lafan buluun dhabee jedheen kadha mana namaa dhage. Tole kaa jedhu hundumtu dhaga'aniiru namoonni keenya kun immoo waan akkasii kana waa odeessuu kana jaallatu mucichini musliima keessaa amanii sun dhageessaniitu dhukkuba daddarbaa godhate dhiiga tufaa deema. Adaraa harkan qabinaa dhaquu waliin jedhu hunduu jechuudha hiriyoota koos dabalatee jechuudha. Bakka namni harka qabu na saalfataa na baqataa maa baqatan jechuun danda'an maaliif amma dhuguma dhukkubi sun ulfaataadha garuu jechooti isaa duubaan jiru hamaadha. Yeroo sana keessa silaa waama walitti buusanillee mana yaalaatiin na ga'uutu irra ture malee na gargaaruutu irra ture. Garuu immoo immoo Yesuusin jaalladha. Natti tole Yesuus baay'ee natti tole. Kanaafanii na bushaa maaloo yoo hin jedhu namoonni itti tole gaadama wayii jala naa kennu. Kan kaan immoo waa'een dhukkubichaa ol ka'ee waan haasa'amee fi balbaluma jala naa kennu. Mana namaa jala dhaqee rafaa bulu tureera. Garuu baay'ee waan na dinqu tokko yeroo nachi bulu gammadee marrafee bula. Itti tola baay'ee. Gaaf tokko hiriyaan koo tokko jira amma biyya Finfinnee kana keessa jira. Ituma akkattiin deddeemee mana namaa kadhadhee abbaan barbaade ol dhaqashee na bushe inni kan balbaluma jala inni kan gaadaa jala naa kennee na bushu kana garaan saaree kottolee na fuudhee magalee mana isaatti. Wajjin faarfannannis sooloon faarfataa yeroo sanan jalqabee xinnoo bishaataadha jechuun hafuuratti umuriidhaan hiriyaa mataan garuu nama amantii sanatti cimaadha. Kottolee na fuudhee gale. Na fuudhee galu mana baadiyyaa sana keessaa firaashii tokko qaba. Firaashii cidiirraa hojjetamte muka akkas goggodatee irra rafa. Muka achi dhufeetu na bira rafta waan tokko hin taatu Waaqayyo si wajjin hin jiran immoo siin kadhadhaate waan taatu jedhee. Haadha isaatii wajjin mana tokko jiraata mucichi. Bakka haadhi isaa immoo waldaa keessatti afaan haaraa haasa'uudhaan beekamti. Nama Waaqayyoon jaallattuudha harmeensaa. Firaashii isaa irra na ciibsee karaan ofiisaatii gara girgiddaatti aanee as na aansee na raffisa maaliif yeroo gororriin itti dhufu dhiigi sun dhufu akkan tufuuf maxxaxabaa kan irratti tufabus naa kaa'eetu mucaan kun na gargaara ture.
booddee kiristaanonni immoo baay'ee ta'uu hin barbaadu kana. Garuu kiristaanonni maal godhanii ati tamaamiin maaliif of bira raffiftaa nagaa miti mataan kee mucaan dhukkuba daddarbaa godhataa jira kunoo dhiiga tufaa deema miti warri gama sanaa mana isaaniitii baasan miti yoo ati immoo akkamittiin nama dhiiga tufu nama hundumtuu bira darbe kana akkamiin fiddee siree keessa ciibsita kan jedhu gaaffii dhiyeessaniif. Hoo gaaffii kana dhiyeessaniif nan dhaga'an. Garuu inni ani tamaamiin akkamittiin inni deemi jedhaanii mana kooti jedhee. Abbaan isaan dhiisee haadhiin dhiisanii firootiin dhiisanii waldaan kiristaanaan gattee warri inni bira ta'u manaa gadi baasanii inni immoo maatii gaarii qaba garuu waaqaaf jedhee akkas ta'e. Ani tamaamiin akkamittiin ani siree koorraa ka'itii mana kooti deemi jechuu hin danda'u. Waaqayyoo oona eeganaa eegoo natti darbe immoo natti haa darbu kubicha jedhee didee. Achii booddee harmeessaatti dhaqanii himanii. Guyyaa tokko garuu dhiibbaan irratti gaggeeffame haadhis maal jedhanii immoo siree isaarraa immoo na kaasanii iddoo jabboonni ooluutti bultummoo na geessanii achi gidduu gara waggaa tokko ol immoo iddoo horiin bultu gidduun ciisaa ture. Garuu waaqayyo guyyaan isaa geenyaan dhufee lafa horiin bultu sanaa immoo na kaasee achii ka'ee egaa waaqayyo na fayyisee dhukkuba sanarraas na fayyisee karaa naa ta'e immoo gara faarfannaa baasuutti akka dhufu na taasise jechuudha. Bu'aa baay'eensaa As biratti jechuudha. Seenaan kun seenaa darbeedha. Garuu immoo namni seenaatti dabarte kana yeroo ammaa kana keessa jiraachaa jiru jira ta'uu danda'a. Viidiyoo kanas ilaalaa jiraachuu danda'a. Waldaan kiristaanaa utumaal sii gottee sirriidhattee yaadda jechuun namoota amma fakkeenyaaf amantii biraarraa dhufanii gara Yesuus Kiristoos amanuutti dhufanii garuu wantoota lafaa kanarraadhaan immoo faayinaanshalii rakkachuu danda'u dhukkubaan rakkachuu danda'u waan akkas akkasii kuni sappoortii ta'uu qabu jedhee yaadanna. Waldaan kiristaanaa gara kamiin utuu amma bara sanoota amma bira dhaabbatte saayidii kamiin dhaabbachuu qabdetti yaadda? Waan gaarii na gaafatte kana har'as dhuguma jiru namooti baay'een natti bilbilan ani sammuu kootii kan hin deeggaru hin jiru garuu yeroo sanatti waldaan keessa jiruun dhukkuba kana dhaqee dhiiga san tufu kanatti agarsiisee gaggeessitoota waldaa ani keessa jirutti maaliin jedheeni ofiinaa kennaan jenneen birri na dhukkuba dhiiga tufaan jira. Lubbuudha immoo nama rara. Amma kaanii amma lubbuu of keessaa harkaan of keessaa hin baasani. Garuu mana yaala dhaquun barbaada. Rakkataadhaa fedhaa abbaa haadharraa gargar ba'ee gooftaaf jedhee jedha uummata kanatti naa hima waldaa irratti naa beeksisaati. Ani immoo carqii haala kana afadheen abbaan dandeessan carqii sanarra waa buusaa fi darbaa naa jedhaan hin jedheen naqe. Kanamuu waaquma naa fidee fakkaata. Akkas naa godhaa waanuma naaf buusu uummanni kuni ani isa booddee mana yaalaan naqaan jedheen waan ittiin naqu waan hin qabaanneef jechuma kanan jedheen isa booddee waliin mari'atanii nuuni saba keenyatti kana hin himnu naan jedhan kana himuu hin dandeenyu birrii buusaa fi jechuu hin dandeenyu nu immoo waan qabnu sii goonaa jedhanii qarshii 20 naa kennan jiru sun ammarra miidiyaa kanas arguu danda'u jechuudha. Qarshii 20 isaan naa kennan garuu Dambidolloo hospitaalaa na ga'uu hin danda'u. Maaliif makiinaa qixqixii ceentoo kan jedhamtu kan warra makaanisuus tokko duwwee jirti. Dambidolloof qaaqee gidduu hojjetti birrii 13. Qaaqeedhaa kaatee dambidolloo dhaquudhaaf birrii 13 kafaltiinse. Dhaqaa gallishee birrii 26 jechuudha. Kan waldaan kun naalaattee garuu qarshii 20. Qarshii 20 kanaan ani garuu dhaquu hin dandeenye waan ta'eef birrii itti barbaaddachuun qaba birrii 20 kanatti. Tilmaan madheera waan ta'eef kan mana yaalaa maal jira waan ta'eef achii booddeen waan hin godhu dhabeen mana barumsaa ni baradhu mana barumsaa Meekkiidinbaar kan jedhamu jira. Mana barumsaa Meekkiidinbaar sana barsiisoti koo na jaallatu baay'een isaanii gooftaa qabu. Barsiisaa Bantiifaa, barsiisaa Baqqaleefaa kan jedhamu barsiisaa Nabiyyuufaa kan jedhaman jiru. Barsiisota 12 jira. 12 keessaa tokko amantaa koo isa duriiti. 12 keessaa namni 11 birrii 5 naa buusan ittiin himadhe na gargaaraa na dhukkubee
mana yaalaa dhaquuf jedheetanii birriin dhabee jennaan barsiisoti 11 birrii 5 naa buusan. Birrii 55 argadhe jechuudha. 20 immoo kan waldaanaa laattee jirti miti. Isii walitti dabaladheen mana yaalaa Dambidolloo dhaqee haqee hospitaala dhaqeetan hospitaala sana fuulduraa gasaan hin bitamti gasaa kan jedhamtu jirti beekta lafa buufamti birrii tokkoonitu bitatta walitti 50 saantimiidha. Isii kana dhaqee bitadhee boqoo lafa afadhee lafee birrii sanaan naqee yaalame qoricha baay'ee naa kennanii qoricha sana fudhadhee galeetanittiini qorichi sunis na fayyisuu hin dandeenye ji'a baay'ee liqimsee guyyaa isaatti gara waaqayyoon irraa kaasee dhukkuba sanaa garuu walumaa gala maal jechuun barbaade gaaffii tamma jettee namoonni akka sanaa jiru amananii maatiirraa ari'amanii utuma kanan ta'in immoo rakkina hamaa jala kan jiran hin jiru namni keenya itti himnaafiin gargaaruu hin danda'a. Waan qabatamaadha waan beekamaadha. Waan amantaa balleessu miti waan wangeela balleessu miti waan wangeela tumsuudha gatii ta'ee fi namoota akkasittiin rakkatanii waan nyaatan dhabanii waan itti galan dhabanii yeroo muraasaaf namni rakkata gaafa amanu namni ani biyya koo keessatti ijoollee namooti tokko amananii haqanii mana namaatti galan akka koo nama 2 ijoolleen sun lakkuudha in amananii amantaa koo durii keessaa maatiin hariinaan baadiyyaa sana keessa manni jirre tokkotti galan. Gaafa mana jirre tokkotti galan jirri sun ganama bariidhaan dallaa ijaarsisu hojii humnaa olii hojjechiisu ijoolleen kan isaanii irratti ijoollee isheen sun garuu kaatee barii qorra keessa kaatee hojii hojjetti jechuudha. Achi booddee ijoollettiin ilaaltee maaltu kana wajjin nu gubeedhanii amantaa isaaniitti achi deebi'anii galan jechuudha. Kun illee hin jira jechuudha. Kanaaf yeroo muraasa malee namni hammuma lafee namaa mijatutti haalli hojii namaa sirratutti waanuma hojii tokko uummatutti yeroodhaa fi utuu waldaan qabdee utuu uummataan waa gargaara boodee dhaabbadhaa utuu jedhaniini baay'ee natti tola. Utuu guyyaa sana uummata kanatti naa himaniiru ta'eeti uummanni kun birrii 100 ol naa buusuu danda'a. 100 immoo birrii guddaadha bara sanatti. Ammatu gaduma bahee birrii tokko birrii 5 birrii 10 naa buuse waan qabatamaadha dhukkubsachaa jira maatiin immoo koorraa addaan bahee jira waan ta'eef utuu akkas naa godhaniiru ta'e gaarii ture garuu waaqayyo immoo na gargaare. Wantichi waan amantaa kana keessaa na deebisu ture. Dhugaama dubbachuudhaaf eenyuyyuu dhaqee mana namaa jala kadhatee utuu fira qabduutu maatii qabduutu abbaa faadha qabdu abbaan koo umuriin koo ijoolleedha. Dhukkuba kanaaf mana ofirratti gurgura malee hundee bunaasaa gurgura malee mana yaalaa akka itti nageessu nan beekan. Garuu immoo utuun kana ta'ee jiru maatii gaarii utuun qabu gaafa gooftaaf jedhee akkas ta'u kana yaadanii na bira dhaabbachuutu isaanirra ture. Garuu waaqayyo immoo waan sanas dabarseera. Tariiga waaqayyoo isaan jalaas dhossee ta'uu danda'a maaliif akka ta'e hin beeku warra har'aatiif dhaamsan ani qabu garuu ijoollee keenya waaqayyo isinitti kenne galfata isinitti kenne kan gooftaatti amanaa jiran kan fira dhaban kan haalli yeroo isaan rakkisaa jiru yeroodhaaf akka gargaartan karaa hojii immoo akka agarsiisan. Bara baraa namni nama gargaaru mitiire yeroodhaaf waan ijoolleen kun ittiin damdamatan waatti godhanii garuu immoo adeemsa akkasitti hojjedha akkasittiin jiraadha. Kallattii yoo agarsiisanii bareedaadhaan jedha. Baay'ee ergaan kun ergaa guddaadha maaliif akkuma jette namooti gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatanii garuu wanti biyya lafaa kun waan ittiin jiraatan waan ittiin nyaatanii bulan dhabanii rakkina guddaa keessa jiran jiru saba jedhee yaaduufidha. Akkasumas immoo karaa hafuuraa immoo namni gaadisii godhamu jira jechuun yeroo jalqabaa kanatti jechuudha. Akka gaariitti inni yeroo sana keessa waldaa sana keessatti namooti naa kadhatan turanii waldaan itti adeemtee ture sana keessa wangeelaawii qaxalee guummoo kan jedhamu jira yeroo sana wangeelaawii taanii garuu nama hafuuraati baay'ee waaqayyotti dubbata baay'ee waaqayyoon naa kadhata ergaa sinatti hima jajjabeessa baay'ee akkuma kana paasteriidha amma paaster Haftee jedhama innis baay'ee cina koo dhaabbachaa ture geggeessitootumti waldaa sanaayyuu isa immoo baay'ee na tumsaniiru. Lafuma dhukkubattii dubeetti xinnoosee naan gargaarre jedheen komiin koo malee waan hafuuraatti akkan cimuuf baay'ee na jajjabeessuu guyyaa sagantaan addaa jiru dafanii jalqabaa na waamu
of gidduutti na argamsiisu waan tokko tokkoon akka gorsaattis kan na bira dhaabbachaa turaniif kan na kadhachaa turan Wangeelaa Shuleefaa kan jedhaman jiru. Achirraa gara magaalaatti gaafa dhufu immoo baay'ee cimsee kan na gargaare tokko jira. Gara magaalaa ilaa eegana ni mu barbaade gaafanii gara baadiyyaa sanarraa kutaa 9tti darbee barnoota koo barachuudhaaf gaafan gara magaalaatti dhufu magaalaa jira waan ta'eef kan feelooshippiitu jira. Xalayyaa fiffidadhaa feelooshipii kanatti hirmaattanii akka waaqeffattaniif jennaan waldaan keessa jiru keessaa jaarsolii waldaatti mannaan jaarsolii waldaa maal jedhaniini barreessaa matu barreessa miti barreessaadhaan xalayyaa barreessiif kan jedhu itti himan. Xalayyaa sana maal jedhee naa barreessaa tamaam hin faarfataa ayyaana qabaa garuu immoo hin ajajamu jedhee naa barreessa. Hin ajajamu ajajama irratti rakkoo qabaa jedheetu garuu jettee ishee sana jira naa buuse naa kenne ani xalayyaa sana hiikeen ilaallee fudhadheen dhufee gaafa dhufu waldaa sanarraa paasterii Iddoosaa kan jedhamantu jira. Isaanii kan nu guddise Waaqayyo isaan eebbisu paasterii Iddoosaa qaaqeerra turanii amma immoo illee galanii jiru. Paasterii Iddoosaatti kutaa kamirra kaa'amanii jiru. Kan feelooshippiin gaafa isaan dhufanii jira kana kan walitti qabee iddootti godhu waldaan isaaniin keessa achumaan xalayyaan koo eessa paasterii Iddoosaa bira dhattee jechuudha. Paasterii Iddoosaa anuma biratti gafuudhanii dubbisanii xalayyattii gaafa dubbisan tamaamillee faarfata xuruudha. Tajaajilli ayyaana qaba garuu hin ajajamu didaadha kan jedhutu irra jira. Xalayyaan keessa hin dabarsuu naan jedhe paasteriin. Xalayyaan isa jarri keessii barreessan sin dabarsu gara feelooshipii kanattis ani immoo walduma sanatti achumaan qabamuun iyyuu barbaade sin dabarsu wantichi sin dabarsuuti akka gootu. Xalayyaa kanaanii fuudhanii immoo jaarsolii waldaatti geessu isaan immoo gahee isaaniitu waan ta'eef ani xalayyicha fuudhee jaarsoliitti hin geessuuti anuma harkaa haa ta'u xalayyaan ati garuu kottu feelooshippiitti dabalamiinaan jedhanii paasterii Iddoosaanii feelooshipii sanatti na dabalanii achuma keessaatuma faarfadhu waldaatti na dabalanii xalayyaan kun ammarraa ta'e takka isaan buusan hin beeku isaan maddoosee achi naa kaa'ee paasterii Iddoosaatuma Waaqayyo sinaa eebbisachuun hin barbaada. Paasterii Iddoosaan sun anaa fi gahee guddaa naa taphatee jechuun mana Waaqayyoo keessatti akka nafuuf ergan jabaadhee gara sana dhufee booddee kan na jajjabeessee ayyaanni Waaqayyoo kanatti akkan guddadhu faarfannaa kootti akkan cimu karaa natti argisiisaa ture. Kophaatti na waamees na gorsaa. Amala paasterii Iddoosaa keessaatii yeroo ijoolleen keenya illee waa balleessan faarfattoota baay'eetu bahe magaalicha keessaa waan ta'eef yeroo dhaqanii kuwaariin lafa faarfataa na baluun akkas godhe jedhanii yeroo faarfattoota kana waamee dubbisuu duraan dursa gaafa dubbii wayii irratti ergee yookaan immoo badii wayii irratti ergee waammatu yeroo waammatee biirootti ol waamu gaafa biiroo isaan galan kolfaan jalqaban. Daqiiqaa 10 oliin immoo kolfa callide. Inni dhaqe sun isiin kolfaa inni isiin kolfaa daqiiqaa 10 booddee kolfaan maal abbeettamitti akkas gootamaa nama akkasii jedhu dhugumaan godhee dhiyaman. Namni jalaan didu jechuudha. Osoo hin dandeenye amma dhaatti tajaajiltoonni keenya achi keessaa baay'een keenya facaanee baane paasterii Iddoosaa waa dhosuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif dursee nutti kolfee amansiisa. Erga kolfee amansiisee booddee immoo kuni badii keetii kuni dogoggora keetii guddachuun barbaaddooti nama ta'uun barbaaddooti asitti gaddadamtee afuu barbaaddaati. Akka faarfattoota baluu ta'uun barbaadu akka baluu ta'uun barbaadu darbuun barbaadu maal jechuudha jedhee immoo jalqaba. Isa daqiiqaa 10 sila kolfaan finne dhumarrama boochaan gadi baana jechuudha. Maaliif akkamittiin akkas ta'e kan jedhu of ceepha'uurraa kan ka'e miira boochaatiin yeroo gadi baanee waan sana irraanfannuun jira. Kanaaf akkaataa amma jettee amantii koo kana keessatti kan na cimsaa turan kan na tumsaa turanii baay'een isaanii itti dabalee baay'ee kan na jabeessee ayyaanicha mun irratti eegaa ture. Eessumni koo tokko jira Kumarraa Baanchee jedhama. Eessumni koo suni kiristaanummaatti cimaadha baay'ee. Inni immoo amantaa kanatti akkan jabaadhu akkan cimu baay'ee na jajjabeessaa ture na gargaaraa ture. Waaman uffata sinaa bituudhaan mana barumsaa daftara sinaa bituudhaan jabaadhu naan jechaa karaa natti argisiisaa kan ture isadha. Kanaaf akkuma baay'een isaa persentii caalu baay'ee kan caalu namooti baay'ee na tumsaniiru jechuudha. Magaalaa sana keessaas baadiyyaa sana keessaas naa kadhachuudhaan gorsaan hin darba jechuudhaan egaa Waaqayyoo na gargaaree kan
karaa naa ta'an baay'een isaanii jiru. Baay'ee carroomteeti maaliif namooti tokko dhufanii amanuma isaanii qofadha malee kan ilaalamu. Sana booddee jireenya isaanii jiraatan irratti sagalee waaqayyoo dhaani sheeppii qabsiisuu irratti badaa kan hin hojjenne waldooti tokko hin jiraatu jechuudha. Gara faarfannaatti akkamtiin dhufte? Gara faarfannaatti faarfannaan sun seenaa guddaadha ammayyuu gaafa yaadu. Yeroo faarfannaan ani yeroo namani waa'een faarfannaan namaa dhufa jedhan hin beeku ani ture. Egaa ijoolleen faarfattoonni kwaariidhaan faarfatamu daftarii baatanii faarfatu. Daftarii akkatti qaqqabatanii waan faarfataniif yeroo faarfatan sanaa egaa miirri mucummaa jira ijoollummaan jira miti. Wanni isaan asirraa faarsan kun waan gara Finfinnee irraa gadi fe'amu natti fakkaate faarfannaan sun malee abbaa mata sii baasa akka jedhamu faarfannaa akkamitti namni sii baasa waan jedhu hin qabu jechuudha. Garuu ani waan akka gara magaalaa gurguddaa kana waanuma cimaa wayiitti waan ilaalluuf nuyi biyya guddate kanarraatu asii gadi ergameetu jedhi kun immoo asitti shaakalanii faarsuutti hin beekaa malee faarfannaa namni hin barreessaatti hin beeku ture. Gidduuma kanatti yaada koo keessa kana jira. Faarfannaan gubbaa magaa dhufaatti hin beekaa waan ta'eef utumaan kanaan jiru gaaf tokko halkan ani faarfannaan akkatti naa dhufe jechuudha. Halkaniitu namni abjuudhaan hin argan faarfannaa. Abjuudhaan abjuudhaa. Yeroo inni abjuu koo keessa ilaalu namichi tokko dhufee bilaakboordii akkuma mana barumsaatti barannu achitti fannifamee jira. Inni immoo dhufeetu walaloo faarfannaa achirratti kataba. Katabee maraateetu jedhanaa wajjin. Nan jedha duukaa faarfannicha. Jedhee gaafan jedhu kanuma na jechisiisee na biraa deema ture. Booris akkasitti naa barreessa. Wanti inni babarreessaa deemu sun faaruudha garuu sammuu koo keessatti immoo hafa. Akkas ture jechuudha. Amantii sana keessan ture waan ta'e waan hin beekneef haga faarfannaa 41 akkas ture. Faarfannaa 41 gaafa ga'u faaruu 41 naa barreesse abjuu kootiin jechuudha namatu. Eega naa barreessee booddee jedhinaan jedhe miti. Ani isas hin beekan waan isaa gaaf tokko garuu waldaa dhaqeetanii jaarsolii waldaatti hime. Jaarsolii waldaan ani keessa jiru sanatti namichi tokko ani abjuu halkanii. Yeroo abjuu garuu abjuu koo keessa namichi tokko dhufee waan isa ijoollee yeroo kwaariidhaan faarfatan faarfannaa kan fakkaatu dhufee bilaakboordii irratti barreessee jedhee na jechisiisee na biraa deemaa. Wanta hin jedhu sun garuu sammuu koo keessatti hafee jira jedheen. Jedhime naan jedhan. Nan jedheef. Yoo hin jedhu kuni faarfannaadha. Ati bakka kennaa faarfannaatiin badhaadhaa taateetta waaqayyo faarfannaa sii kenneera. Barreessisanii sitti hime sanaa naan jedhan egaa. Isa booddee egaa barreessuun jalqabe daftariitti galagalchuun jalqabe. Harkaan 41 booddee naa barreessuu dhufuu dide. Abjuu sana keessa jechuudha. Deebi'ee dhufee naa barreessuu dide. Achii booddee erga faarfannaa 41 achirratti daftarii koo irratti galagalcheen booddee yaani faarfannaan amma immoo akkamitti dhufuu jalqabee utuun kadhadhu faarfannaan arraba koo dhufuu jalqabee utuu wangeelli lallabamu faarfannaan natti dhufuu jalqabee yeroo namni wangeela lallabu ana immoo faarfannaan faarfadhaa nan barreessaa. Yoon jilbeenfadhee kadhannaa koo jalqabu faarfannaan natti dhufaa nan barreessaa. Faarfannaan namichi deebisuun abjuun barreessu hafee amma immoo karaa kanatti jijjiirame jechuudha. Faarfannaan jalqabanii akka bifa kanaatiin kan naadhe. Amantee waggaa meeqa booddeedha wanti kun? Ani amanee naan faarfannaa ani amanee gaafuma cuuphame booddee faarfannaa man jalqabe jechuudha. Waggaan kun. Kana gidduutti. Baay'ee gaarii. Ani utuun ofii kooti kuwaariitti hin dabalamin faarfannaan ani barreesse kuwaarii keessaa faarfatamee jechuudha. Waldaaf laattee? Waldaaf laadhee ijoolleen irraa barreessanii. Ergasii kuwaarii seente? Ergasii booddee kuwaariitti na dabalanii kuwaariittuma kuwaarii keessa faarfadhu immoo gidduutti immoo kiraara tokko namni naa bitee sooloo faarfachuun jalqabee ijoollee nama sadiitu faarfannaa sooloo faarfata. Isaan gidduu bu'eetan egaa jalqabeenis faarfannaa sanaa dhufu sana keessaa fuudhee achas ba'ee utuma jennuu lafa sagantaa mandaraatti nama sadii gidduutti nan faarsaa namni 2-3 asii kadhachaa faarfannaa tokko faarfadhuun jedhanii faarfadhuu dhuga'ee manti ka'a akkasitti babal'achaa dhufe jechuudha. So kwaayirii keessa gaafa seente yeroo akkamii dabarsite? Kwaayirii keessatti gara waggaa 3-4 akkas faarfadheera kwaayirii wajjin.
Baadiyyaa irrattis faarfadhee magaalaa irratti gaafan kutaa sagal dhufes magaalaa Qaaqee irrattis kuwaarii jalqabaa kuwaarii keessatti faarfachaan ture. Kuwaarii keessatti yeroo dheeraa dabarseera. So faarfannaa keeffaa gaafa laattu baakgiraawundii kee beeku sana faa fudhachuun ittiin cimne. Isa immoo faarfannaan barreessu amma namoota achi jiran wangeelatti jajjaboodhamti namoota sagalee waaqayyootiin bishaatanii fi faarfattoota baay'een isaanii mana waaqayyoo keessatti dabarsanii waan ta'eef faarfannaa beeku sirriitti. Kanaaf faarfannaan ani barreessu sun faarfannaa sirriidha. Lammaffaa immoo isaan immoo hin gulaaluu hin ilaalu. Lafa waliin fakkaanne immoo latee kana jechoota kanaan bakka buusechaa jechoota biraadhaan bakka naa bubuusaa naasi sirreessauma of gidduutti hammatanii faarfachaa turan. Ergasii gara istiidiyoo seenuu akkamittiin dandeesse? Inni istiidiyoo immoo inni ani magaalaa maasanarra gaafan ture lafa paastariin koo amma jiru kana paastarii iddoo isaan jiru kana amma paastariin keenya nu jaallata. Waldaan mulu wangeelii immoo lamatu ture. Waldaa lama sana keessaa egaa waldaan biraa irraa uumamte inni alattee jechuudha waldaan biraa irraati. Achi nuyi gara magaalaatti achi ol cinne waldaan waluma bira jira garuu tokko achi ol citee paaster iddoo saafaa fi faarfataan tokkos jira faarfataa gammadaa fa'aa namoota faarfattoota jajjabootu waldicha keessa jira. Achi ol gaafa dabalamnu cinnu faarfataa Abarraa Guddataa nu bira. Waldaa inni isa gadiiti annu immoo isa oliitti achi ol cinne Abarraan nama cimaadha. Nama faarfannaadhaan nu dursuudha. Utuma faarfannaan baasiniyyuu inni gitaaraan deeme biyya irra deeme faarfataa. Nu keessaa faarfataa Abarraan naqee faarfannaa hojjetee dhufee faarfannaan isaa biyya hundumaa irratti fudhatama argatee hin jaallatame. Egaa inni hangafa keenyaa gidduutti faarfannaa kanatu nu hojjedhee maal ta'a kan jedhu anas natti dhufte. Erga hojjetee egaa baay'ee egaa anis nus bishaannee irra gaamaanii tajaajilaanis sagalee waaqayyoottis egaa warra buleessa ta'aa dhufneerra waan ta'eef faarfannaan barreessuu seeraan jalqabeera. Faarfannaa makuu maal ta'anii akkuma faarfataa Abarraa Guddataa kana waaqayyoon na gargaari utuu hin baasee kan jedhutu keessa kootti dhufe. Ufnaaniin Abarraas dhaqee mariisise. Hojii dhuunfaa isaas qabannee magaalaa sana keessaa deemee faarfachaa dhuma. Bakka jabaadhuu jedhee faarfannaa koos naa ilaaleen taa'anaan jedhee na jajjabeesseetu Abarraan achi booddee immoo paasterii bira dhaqeen faarfannaa baasuun barbaade. Faarfannaa kana waldaan maal ta'a waldaa yoo baafatteen jedhee dhaqeen paasterii makeenyaan waldaa yoo baafattee maal ta'a jedhee gaafannaan. Intaa garuu nu mallee fudhachuudhaaf naan jedhan gaasaanis waan qajeelaadha yaaduma qajeelaadha kan isaan dubbatanii faarfataa cimaa tokkotu jira. Nuuni baay'ee nu jajjabeessaa ture. Kiiboordiin taphataa, gitaaraan taphataa, faarfannaadhaanis nama duriiti. Amma karoorri keenya waggaa kana isaaf hojjechuudha. Faarfataa isa sanaaf faarfannaa baasuudha. Garuu itti aansinee immoo siif hojjennaati obsaan eeggadhu jedhan. Obsana dhowwiga. Akka waan godha faarfannaan kun ba'uu qabadheen taa'ee nama mammariisisuu jalqabnaan namichi tokko magaalaa Qaaqee keessaa waldaa Beetel Makkaana Yesuusii jaarsa waldaati Shawaa Qannaa jedhama. Naggaadeedha Shawaa Qannaan. Ollaasaan jiraadha. Na jaallatu maatiin suni kottu biddeenyaa durii na waamu. Egaa rakkataadha waan ta'eef na waamanii baay'ee na jaallatu. Dhaqee ittiin mari'annaan jabaadhu siif hojjennaan jedhan. Amma gamaan waldaan gurbaasa sanaaf waan baasuudhaaf karoora keessa gashataniif dhuguma immoo nu hangafasii taraamaan akka seeraattis isumatu nu dursuu qaba. Lamman keenya wal duukaa baasuudhaaf immoo hin danda'amne. Ani gargara dhuunfaatiin hin jalqabe jechuudha. Kanaaf Shawaa Qannaan qarshii 2,000 naa kenna. 2,000 sun baay'ee birrii guddaadha baay'ee. Baay'ee birrii guddaadha. Maaliif yeroo sana albeema guutuun birrii 5,000 hojjetama gadi ta'eef. Karaanis baay'ee salphaadha. Makiinaan achii kaatee birrii 81 as geessa beekta lafaan yeroo sana kaane. Birrii 2,000 gaafa Shawaa Qannaan naa kennu baay'ee gammadeetan ishee 2,000 sana du'ee fudhadheen ka'e. Gaafan ka'u immoo
kwaarii koo keessaati hortuu kan jedhamtu jirti. Haadha nama gaariidha baay'ee waaqayyo ishee eebbisu. Birrii 200 naa laatteetiin immoo. Birriin 200 sun bakka asiin nageenya deebisala. Waan ta'eef birrii 200 sanas qabadhee waa isaa birrii 50 20 kan naa kennan kwaarii keessa jiru. Isii walitti dabaladheen birrii 2,000 sana fudhadheen ufeega. Ufeetanii faarfannaa koo saampilii kennadheen gadi deebi'ee baay'eedhuma nan amane jechuudha. Callee deemaa namuma lafa onaa irratti ka'u jechuudha. Birrii 2,000 sana malee birrii biraas hin arganne. Garuu birrii 2,000 sanaan hin fudhadhee dhufee tiraanspoortii immoo waan ijoolleen kwaarii koos naa buusaniif hortuun naa kennan sanatu naa ta'ee dhaqaa gala nagee jechuudha. Ufee saampilii kennadheen gale. Inni waldaan baaftu suni dhufee kennatee gale. Wal jaallanna wanti fuuluma wajjin gad deebinee gaafa manatti deebi'ee galu tamaamiin kunoo waaqayyo isa gargaaree faarfannaa hojjechaa jira kan jedhamu immoo hin dhaga'amu. Gaafa dhaga'amu waldaa Beetil Makkaana Maqaaqee keessaa barsiisaa kabbadee kan jedhaman qarshii 1,000 naa kennan. Obbo Fiqaaduu Qalbeessaa kan jedhamu immoo waldaa Muumul Wangeelii keenya keessaa inni immoo qarshii 2,000 naa kenna. Zawuduu kan jedhamu adde Wasanee kan jedhamtu waldaa Beetil Makkaana keessaa isaanis qarshii 2,000 naa kennan. Birrii nuun harka baay'eetti tuulame. Birrii sana walitti qabadheen dhufee faarfannaa koo hojjedheen galee gaafan faarfannaa hojjedhee dhaadhu immoo faarfannaan sun akkuma sanaan bara sana hin jaallatame. Baruma faarfannaan sun ba'ee baruma sana anis dhufee gara biyya kanaatti yookaan galu ta'e jechuudha. Akkasittiin hojjedhee faarfannaa. Baay'ee wanta keessumaa immoo wantooti amantooti godhan immoo waan guddaadha. Achi keessa wanti natti tolee waan natti tolee boruu amaleeffachuu qabu. Ani waldaadhaan Muumul Wangeelii keessa hin jira. Garuu Muumul Wangeelii keessa taa'ee deeggarsa immoo kan naa godhan baay'een isaanii waldaa Beetil Makkaana keessa. Muumul Wangeeliin naan goonee miti naa godhaniiru garuu utuma waldaan keessa jiru hin ta'in tamaamiin faarfannaa baasaa jira jechuudha dhaga'anii. Achi geggeessitoonni waldaa Makkaana Yesuus achi na deeggaranii namooti baay'een waldaadhaan utuu waliin qoodiin jaalala natti argisiisanii jechuudha. Amantoonni magaalaa Waaqee keessa jiran dhugaa dubbachuuf kan naa kadhachaa turan waldaa Beetil Makkaana Yesuus keessa garan qabanii baay'ee isaanii kan isaan galateeffadhu iddoon qabaa. Waaqayyo isaan eebbisuu kun amaleeffatamuyyuu qabaa jechuudha. Sirriitti istiidiyoos akkasumas immoo waltajjii guddaa irrattis immoo tajaajilta. Isa irratti mudannoon si mudate maal waltajjii irratti? Waltajjii irratti illee egaa waaqayyo fagaatu waltajjii gurguddaa irra dhaabbachaas jira hojjedhaan jira. Hojii waaqayyoo deemnee nama hojjenna. Waltajjii irratti utuu hin ta'in tajaajilumaaf yeroo deemnu mudannoon jijjiira baay'ee. Mudannoon ani hin irraanfanne garuu tokko jira. Mudannoon sun Raajii Dassaalenyi kan jedhama jiru waldaa keenya waldaa guutuu wangeelaa asii kattaa Buraayyuu irraa tokko immoo luba gaaddisaadha yeroo sana wangeelaa iddoo lubii gaaddisaatti la'uuni. Luba gaaddisaa kanaa fi Raajii Dassaalenyi wajjin biyya tokko deemnu. Bara sana moobaayiliin ilaasumatti hojjetti malee gara magaalaa gara iddoo biraan jirtu. Namoonni silkii mana manaarraa nuu bilbilu. Nuu bilbilanii silkii manaarraa nu bilbilanii tajaajila nu qabsiisan naannoo Gullisoo kana jala baadiyyaa wayii tokko nu qabsiisanii jennaan 3 taanee deemnu. Konfireensii gaafa dhannoo muuziqeessaa tokkoo fi asuma fudhannee deemnu muuziqeessaan sun gara gooftaa deemeera. Waaqayyo nafsisaa maaru 4 taanee deemnu. Deemnee achi gaafa geenyu guyyaa kamisaa galgala sagantaan jalqabe. Sagantaan jalqabnaan lubi gaaddisaan wangeela sagalee waaqayyoo dubbatee jennaan Raajii Dassaalenyi achi as bahee gaafa kadhatu hafuura hamaa kana seexana kana iyyisiise isa kana waraabessa jedhe hafuura budaa jedhe iyyisiise namooti kukkufanii maal jedhanii gaafuma kamisaa galgala akkas ta'e. Dhumarra jaarsolii waldaa nyaata na nyaachisanii raawwatanii waldaama keessa bulama waan ta'eef waldaan sarvizii ijaaranii sarvizii sana keessa kilaasii tokko iddoo bultii keenya nuu kaa'anii iddoo bultii keenya sana arfan keenya kilaasii tokko keessa bulle firaashii 2 achi keessa nuu buusan lafuma. Raajii Dassaalenyi fi lubii achuma wal bira jiranii fi muuziqeessaan sun wal bira rafnee nama tokko maqaa isaanii hin beeknu. Warra danne sana keessa. Maqaa isaanii qabanne har'uma danne mitiire. Maqaa jaarsolii waldaas nama qaban adda baafannee hin qabnu ijoollee faarfattoota keessaas maqaa namaa
abalu jennee maqaa nama kan baafannee adda baafannee hin qabnu hundi keenya iyyuu. Isaan nyaata nu nyaachisanii gara mana manaatti gallaan warri bulan immoo jiru achi waldaa keessa xinni waldaan immoo achi nurraa siqaa achi wanti irra afatanii rafaniiru waldaa keessa. Nuun immoo asii balballi keenya waan ittiin cufan hin qabdu irra keessa teessoo wayii tokko akkasitti bunnee rafne. Halkan gara 8 keessa dhufee waa balbala nutti dhiibee wanti ta'e. Balbala nutti dhiibnaan arfan keenya lafaa kaan. Arfan keenya gaafa lafaa kaanu hundi keenya kaanii balbala gad dhiibuu jalqabne. Asii gadi maaliif wanti ta'e balballi nutti dhiibaa jira. Ala kana shokossaa cimaa jira. Wanti ulfaataan tokko galeera. Bakka har'a dhumaa irranne balbalumatti namni balbala gadi inni sun balbala gadi qabaanii gadi hin qabaanii muuziqaa isaanii gadi qabaa. Raajida saalinyi ka'ee baatirii bobeessee ibsaan hin jiru. Mobaayiliin hin jiru siniin jedheera ibsaa maanni baatirii qabna maali baatirii achi ol nu qabsiise ifa nu godhe balbala gadi dhiibaa. Waan jennu wallaal bayyesuus hin jedhu warri dubbifaanii aniif inni muuziqaa isaan gadu balbalatti jennee gadi qabnee ammoo hundumti isaanii callisan. Maali hundi yookiin iyyuu qabna yookiin waama tokkochuu qabna nama waamachuuf maqaa isaanii hin beeknu ani bakka dafeetani daakunii daakunii jedhee waamuun jalqabe. Maali waan hin qabneef daakunii jedhee waamuun jalqabe. Daakunii jabeessee gaafa waamu achii warri waldaa keessa bulanii nuuf waatanii waldaa keessaati nuuf hirmatanii dhufanii yoo dhufan immoo ala kana wanti bineensi waan adda addaa jira jedhanii achi nurraa kan nu baasanii daakuniidhaanii waameetanii lubbuu jira kana oolchee mudannoo akkasii qabna. Aywa nama kolfisi. Albeemii keenya si hojjete muuziqaa. Albeema jalqabaa. Albeema jalqabaa kan na hojjete Zarubaabil. Zarubaabil jedhama. Boolee ittiin hojjedhee yeroo sana isadha kan beekamu afaan Oromoo keessaa gammachiis fa'i. Garuu nama tochitti nageetina Iliyaas Gabulaatu achitti hojjete milkaa'e. Abarraa guddataas achitti hojjete. Nu biraa ba'an miti reesaan faarfannaan isaanii immoo jaallatamummaa guddaa argateera. Ganami immoo hangafuma isaarra waa hordofa waan ta'eef isaanuma kan hordofeetanii ani gaafa jalqabaan daa'imummaa asii dhaqee mana faarfannaa Dibooraa kan jedhamu jira. Geeta'uun kun naasaa dhaqee nama nu barbaadee achitti immoo Iliyaas Gabulaa argannee faarfataa Iliyaas Gabulaa argannee haasofsiifnee innis immoo achuma dhaqaa jabaadhaa nuun jedhee karaa nutti agarsiise jechuudha yeroo sana achi booddee Zarubaabiliin biratti albeemiin koo jalqabaa achitti hojjetamee jechuudha. Tole kan daawwachaa jirtan Michuu Poodkaastiidha. Michuu Poodkaastii irratti keessumaa goonee akka nuun isiniif dhiyeessinu nama barbaadan koomentii irratti nu barreessuu hin dagatina. Yaada isin nu laattaa jirtanis immoo yaada jajjabeessa saba ta'eef Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu barbaada. Amma gara faarfannaa ati hojjettee ittiin si fida. Baay'een isaa harki caalaan isaa wangeela misiraachoodha jechuun waa'ee fayyinaa waa'ee Yesus Kiristoos karaa argamu fayyina isaa argamudha. Sana irratti akka itti fookas gootee jettu baagiraawundii keessa godhamu maal? Kuni karaa dhufaatii koo yuutuu hin ta'in kun ergamuma faarfattoota waliigalaa yoo ta'e iyyuu gaariidha. Maaliif dhaamsi keenya waliigalaa ergaa nuyi dabarsuu qabnu waa'ee Yesuus giddugaleessi keenya. Giddugaleessi keenya Yesuusiin ta'uu qaba jechuudha. Maaliif nuuni gaafa faarsinu waa'ee Yesuus isa jiraataa ta'ee isa jireenya laatu faarsuu qabna. Kaayyoon keenya inni guddaanis Waaqayyoo waaqessuudha. Ergamumti keenya namumtuu kan uumame Waaqa waaqessuudhaafi. Waaqa waaqessuu keessatti immoo eenyummaa Waaqayyoo, guddummaa Waaqayyoo fi jabaata Waaqayyoo akkuma kana immoo karaa jireenyaatiif daandii jireenyaa ta'uu Yesuusiin immoo warra gara sanatti hin dhufneef labsuutu barbaachisaadha. Maaliif amma inni dukkana keessa jiru namoonni gooftaa hin qabne tokko lafuma inni jirutu sirriitti fakkaata. Ifatti fakkaateema dukkana keessa taa'a jechuudha. Dukkana keessa isa jiru kanaan immoo akka inni dukkana keessa jiru isa ifa keessa jirutu lakkii ifa miti dukkanaa jedhee itti himu qaba. Ifa miti dukkanaa jedhee kan itti himu kuni inni faarfatu
sagalee faarfannaa isaatiin. Inni lallabu sagalee lallaba isaatiin. Waan danda'uun karaa beekuun waan isaa gale waa'ee jireenya ta'u Yesuusiin, ifa ta'u Yesuusiin, jireenya ta'u Yesuusiin warra hin gallee fi warra dukkana keessa jiranii fi labsuu qabaa jechuudha. Kanaaf amma faaruun keenya giddu galeessisaa Yesuusiin ta'utu irra jiraata kan hin jedheef. Kanaaf waa'ee Yesuusiin isa waaqessaa jireenya ta'u isaa immoo isa hin galleef labsaa deemuu qabna. Kanaaf ani faarfannaa koo yeroo barreessu yeroo hojjedhu gara sana yaadaan hojjedha. Gara sana yaadaa waaqayyo waaqeffamuu qaba kan jedhu waaqayyo waaqessuu. Jireenya ta'u Yesuusiin immoo inni hin argin arguu qaba kan jedhu gara sanatti jaasisa waamaa akkasittiin hin faarfadha jechuudha. Wanni testimoniin si qaqqabeefaa jira jechuun faarfannaa kee dhagee gara Yesuusiin baruutti namni dhufe kan dhugaa si baay'ifaa jira. Garan qabu. Tokko kana waldaatti kan fidan iyyuu jiru. Waldaa guutuu wangeelaa kana asii lakkoo kattaaruun ture. Tokko faarfannaa masaa'u ilaaleeman faarfannaa kottu gooftaan si jaallata. Kottu gooftaan si jaallata. Yesuus jireenyaa, Yesuus jireenyaa. Furmaata maqaan isaa nagaa namaaf laata. Yaa nama san qabne ofumaa dhamaata. Kottu gooftaan si jaallata kan jedhu jira. Kottu gooftaan si jaallata gaafan jedhu ani harka koon akkana waama akkas jedhaan faarfadha kiliippii irratti. Kanuma argitee kan gooftaa amantee dhuftee waltajjii keenya irratti dhugaa baatee yoo jirti. Jechuun kuni kan argamedha kan garan qabu faarfannaan ani hojjedhu kana laalee kan gooftaatti amane jira. Kanan afaan Arabiffaatti itti makee hojjedhe jira. Sanumarraa kan kee iddoon bahee keessaa kan bahan danuudha. Biyyan itti dhaladhe keessaa namoota hedduu waldaa 2-3 kan ta'an duuba koorraan kan yaa'an baay'eedha. Faaruun keenya nama baay'ee harkiseera. Faarfattooti keenya hedduun namooti baay'een faarfannaa lafuma qaaman, lafuma ta'an, lafuma hin taane san ta'anii utuma dhaggeeffatanii kan afaan isaanii keessaa tufanii gara gooftaatti harka isaanii kennan danuudha. Maaliif sagaleedha. Sagaleen faaruu immoo namni miira sana keessa jira. Muuziqaa keessa jira namni. Muuziqaan nama hin harkisa. Muuziqaan hin taane hin balleessa. Muuziqaan waa'ee gooftaa garuu hin harkisa. Hin urursa gara kanatti achi as waamachuudha. Kanaaf faaruuma ijoollee keenyaa iyyuu dhaga'ee kan amane namoota baay'eetu jirutu ammatu miidiyaa kanatti gadi ba'amee mee faarfannaa ijoollee keenyaa kanaanii kan amantanii kan ittiin gooftaa bartan jedhame nama hedduutu dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani nama baay'een beeka nama faarfannaa ani baase dhaggeeffateedhuma kan gooftaatti amane jechuudha. Kana jechuun namooti faarfannaan durii hafe jedhanii fi deebii maalii qabdati? Faarfannaan dura hafe? Inni kun waa baay'eetu jira. Garuu faarfannaan giddu galeessisaa Yesuusiin ta'uu qaba. Akkaataa nuyi itti dhiyeessinu faarfannaa sana. Naamusa nuyi ittiin dhiyeessinu murteessaadha hawaasa kana keessatti. Naamusa waaqayyotti toluun, naamusa namoota gurguddaa of fuulduratti ilaalaa. Namni nu fuuldura taa'u namoota gurguddaa, namoota baratee, namoota umuriin jaarsaa, abbootii, haadholiitu jira. Safuu qaba gaa uummanni kuni. Kanaaf dhiyeessiin keenyatu murteessaadha. Dhiyeessiidha. Faarfannaan sun kan itti dhufe akkaataa itti uummata kana biraan gahan irratti malee faarfannaan rakkoo qabaatee miti. Namni immoo akkuma itti hubateedha malee faarfannaan ammaas faarfattoota amma jiranis faarfattoota jajjaboo jira dhugaa dubbachuufi kan sagalee waaqayyootti bishaatan jechooti ciccimaan afaan isaanii keessaa kan gadi bahu sagalee baay'ee babbareedamee oftuu kan qaban jiru jechuudha. Garuu inni faarfannaan duritti hafe faarfannaan akkas kan jedhamu kan dhaga'amu jira jechuudha. Suni haala sochiirraan, haala uffannaarraan waan ittiin dhiyeessite sanatu faarfannaa sana dadhabaa taasisee faarfannaa duriitii faarfannaa ammaa kan jechisiise akkaataa dhiyeessii faarfannaa sanaati. An akka hubadhetti akka kana jechuudha. Namooti
akkuma jalqaba haasofni gara amantii kanaatti dhufanii fi amma gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii akka haaraatti amma gara kanaa dhufaniif akka nama piroosesii kana keessa darbee tokkotti ergaa natti dabarsitu maal? Beela'anis dheebotaniis biyyi lafaa usila'uu rakkiftuudha. Hammam qabaatanis hammam nama guuteen beeku biyyi lafa nama guutuudha jedhu argeen beekani. Kanaaf biyya lafaa guutuun taane kana keessatti jireenyi inni isin itti amantan kun jireenya bara baraa isa maatii irraan dhaalamne sabbaaf haadhi nama hin dhaalchifne sabbaaf haadhi lafa namaa kennuu danda'u horii namaa kennuu danda'u garuu jireenya bara baraa nama hin dhaalchisuu hin danda'ani jireenya bara baraa waaqumatu nama dhaalchisa isaatti amanuudhaan dhaalu isa maatii ofirraan dhaalle sana argattanii jireenya baddu biyya lafaa kanarratti namni umurii xinnoo biyya lafaarra jiraattee baddu duutu qabaattus argattus dhabamu kana keessatti dandamatanii ciniinnattanii waaqayyoon kadhachaa obsaa keessa darbuu qabduun siniin jedha. Ammas dhaamsa ani qabu gaafa gooftaatti amannu afuurri nu keessaa baane sun akka salphaatti gadi nu dhiisu. Afuurri suni nyarkaa baate jechuudhaan beela fiduudhaan dheebuu fiduudhaan uffannaa dhabsiisuudhaan wantoota baay'een suni sammuusaatti dhaqee dur maal taate maatii kee nama mudatee beekachuudhaan wayyaan narraa dhume waan hin uffadhu dhabee uffannaan irraa ciccitee miilli ciccitee na dhumee dhiiga roobsee beeka jechuudha miilli koo. Miillumti koo kun caammaan narraa dhumte jennaan bar tokko nama naa bitu silaa waan hin qabaanneef miillaan lafa deemee waan inni barnoota koo baradhuu fi awwaarri immoo hin guba miilla awwaarri boona kan akka inni itti nama gubu isarra deemee galuu dadhabee yeroon itti gaaddisa jala taa'ee awwaarri sun amma qabbanaa'utti mana barumsaatti amma galuu yeroon galuu aduu qabbaneeffadhu tureera. Kan isin dhibochumaan jirri kun dhagaa jiran miilli sun amma cicciteetu uratee jira dhiiga qaba waan ta'eef miilli koo jechuudha. Baadiyyaa keessatti xaafiitu haamama karaa bukkeedha citaanfaa jira miti. Yoon citaa sanarra deeme na waraana madaadha waan ta'eef. Kanaaf eessa filataman deemsaa fi awwaaricharra. Awwaaricharra deemuudhaaf immoo guyyaan guba. Kanaaf adeemu qabbanaa'uun dirqama jechuudha. Kanaaf ani kanayyuu dabarseera. Kanaaf yeroo kana keessa immoo waldaan arguu dhabdi miti. Garuu waaqa jalaa dhosse ta'ee waama caammaa bara baasee tokko bitanii ta'e birrii 15 fa'i. Birrii 10 fa'i. Tunaa bitanii ta'e garuu itti mul'an itti argamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf wanni akkasii hin jira. Isin kana keessatti erga jireenya kanatti dhuftanii hin darbiti waan ta'eef jabaattanii waaqayyoonis kadhattanii karaa hojii immoo barbaaddachuudhaan ofii keessanii jireenyicha keessatti akka of hambiftan jabaadhaattiin jechuun barbaada. Asumaa waldaan immoo akkuma sila dubbanne ijoollee kana bira dhaabadha. Warra gara gooftaatti dhufaa jiran maatii gara gooftaatti dhufaa jiran kana wangeela keessatti akka isaan hafanii fi barumsa gahaa kennaa fi jajjabeessaa kadhachuuf ni barbaachisaadha jedha. Kuni akkuma jenne namoota gara gooftaatti dhufaniif. Amma immoo dhumarrattis ergaan tamam namoota gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin amannee fi maal ta'uu danda'a? Jireenyi Yesuusiin ala hin jiru. Namooti tokko tokko waa'ee Yesuusiin gaafa ibsanii inni ergamaadha. Inni ergamaadha malee waaqa miti kan jedhus kan kaasan jiru. Nuun akka sagalee waaqayyootti immoo macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti jalqaba sagalee ture jedha. Sagalichi immoo waaqayyoon bira ture jedha. Sagalichi ofuma isaatiiyyuu immoo waaqa ture jedha. Amma kuni maallu ibsaa Yesuus kan dhufee biyya lafaa irratti dhalatee du'ee du'a mo'ee ka'e kun durayyuu sagalee isaatiin waaqa irra jira jechuudha. Waaqa jechuudha. Sagalee waaqaati jechuudha. Dur samiirra inni ture kun biyya lafaa irratti foon uffatee nuuf jecha cubbuu ilmaan namaa kanaaf jecha namni cubbuu kanatti akka bilisa bahuuf jecha dhufee aarsaa of taasisee namoota baay'ee du'a jalaa bilisoomseetu sokke. Haa tokkoyyuu malee immoo dhugaa kana akka nu himnuuf warra galetti nu ibsee sokke jechuudha. Yesuus inni jedhamu kun duriyyuu samiirra ture sagalee isaatiin biyya lafaa irratti dhufee isaan ala wanti ta'e tokkoyyuu kan hin jirre kan macaafni keenya jedhudha jechuudha. Kanaaf namooti biraanii ergamaadha jedhu. Sagalee waaqayyoo immoo inni sagalee ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi immoo ofuma isaayyuu waaqayyoon ture jedha. Sagalee ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi ofuma isaayyuu waaqayyoon ture.
Sagalichi Waaqayyoon bira ture ofuma isaayyuu immoo Waaqa ture jedha kanatti amannanu. Kanaaf Yesuusii ergamaa dhotuun ta'ini Waaqa isa sagalee isaatiin ture ofuma isaayyuu Waaqa kan ture isatti amanna jechuudha. Isaan ala namni kamiyyuu jireenya argachuu akka hin dandeenye sagalee Waaqayyoo nutti hima. Du'a garasii jireenyatu jira. Jireenya sanatti bahuudhaaf immoo nama Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee amanate qofatu isatti galuu danda'a jechuudha. Kanaaf warri Gooftaa Yesuus kana hin qabne, hin arganne, hin beekne, beekaa isiniin jechuun barbaada. Argadhaa jechuun barbaada. Barbaada jechuun barbaada. Dubbisa macaafa keenya fuudhaatii gara Gooftaa Yesuus kanatti harka keessan kennadhaa. Kottaa gara Waaqayyoo isiniin jechuun barbaada. Iyesuus Kiristoos jireenya. Ameen. Ergaan kun ergaa keenya yeroo hundumaadha. Itaan sudhaan amma kallattii faarfannaadhaan tamaan faaris maalirra jira? Maal hojjechaa jira? Ani egaa albeema utuun hojjetanii xinnoo tureera. Akkuma ammaa egaa uummata Oromoo kun hawaasi keenya hin beekanii biyya lafaa kana irratti ergama koo bahaan jiras baheeras ergama koo. Akkas jechuun wanta na keessa darbee waan utuun beekuu sabi kun miidhamuu hin qabne, utuun beekuu namni tokko miidhamuu hin qabu. Waanan beeku sana oolchuu waan irra jiraatu oolchuudhaan, isa kaan afaaniin dubbachuudhaan, madarakiin deemee irratti dubbachuudhaan, darbee immoo Waaqayyo na gargaaree akkuma isin beektanuu seenaa kana kitaabaan barreesseen jira. Ispoonsara argadhee Dookter Urgeessaa kan jedhamu gara magaalaa Mattuu kana ispoonsara ta'ee kitaaba barreessee kitaaba kana qabadhee biyya hundumaarra raabsaan ture. Ammallee raabsaan jira. Amma Waaqayyo na gargaaree baadhee tajaajila koo duukaa ofirratti dabaladhee gatii isaa utuu ittiin dabaliin isuma dugda isaarra jiruun sabi kunis bitatee akka inni dhoksaa kana beekee irratti dammaqee Waaqayyo isaatiif jiraatee ergama kana immoo ofirraa looletee mo'achuu danda'uu fi karaa kitaaba kootii kanaanis hojii akkasiirran ture. Kitaaba kana barreessee saba kanaan ga'uu keessatti ulfaataadha. Namni siin argu siin hubatu. Inni kaan waan faayidaadhaaf itti baattee deemtus kan itti fakkaatu jira. Inni kaan immoo baay'een isaa kan sii hubatu jira. Kana baattee gaafa deemtu makiinatti dabartaa kitaaba 100 kitaaba 200 baadhee yeroon deemu jira. Kun maanni ani erga Waaqayyoon na waamee, erga Waaqayyo dhoksaa kana keessaa na baasee, umurii Waaqayyo naa kennee fi yeroon ani danda'utti, yeroon itti humna qabutti, yeroon ani dubbadhee saba kana dhageessuu danda'u, yeroon fiigee bira ga'uu danda'utti, yeroon humna qabutti waan godhamuu hin qabu uummata kanaaf gochuun irra jiraata kan jedhu namni kamiyyuu gahee isaa hin ba'a waan ta'eedhaaf gahee koo ba'uudhaaf kanarran ture. Sun immoo yeroo ittiin albeema kootu gadi taa'ee istiidiyoo irra deemee hojii kana hojjedhu na jalaa fudhatee jechuudha. Amma garuu Waaqayyo na gargaaree faarfannaas hojjechaa jira. Egaa tiraakii lamaan tokko gadhiiseera gidduutti. Amma immoo faarfannaa albeemas hojjechaa jira yoo Waaqayyo jedhee. Faarfannaan keessan jira. Waaqayyo balbala naa banee torbee hunda nan deemanii tajaajila. Torbeen itti mana ooluu hin qabu. Ijoollee koo arguuf iyyuu baay'ee yeroo hin qabu. Waaqayyoof galanni haa ta'u biyya Oromiyaa kana guutummaa irratti ani kamisaa kaasee aga dilbataa yeroo hundoo waltajjima Waaqayyoo irra jira jechuudha. Kun immoo kenna Waaqayyo naa kenneef jaalala Waaqayyoo natti argisiise akkan saba kana dura dhaabbadhuu fi Waaqayyo laphee jaarsolii waldaa keessa nama kaa'e malee jaarsoliin waldaa nama waamanii isaan keessa kaa'ee waamaa jennaan lubooti keenya paasteroonni gaggeessonni waldaa kiristaanaa na waamanii ani immoo ergaa koo qabadhee saba kana dura faarfannaa koo qabadhee dhuga ba'umsa koo qabadhee saba kana dura naannee faarfannaa koo faarfachaa jira. Teellaatti tun deebiin ammarraatti amma albeema koos hojjechaa jira siin jedha. Baay'ee gaarii Waaqayyoos gargaaree albeemii kana fiixaan baastee immoo wal arginadha abdii guddaan qaba. Wanta yeroo kennu laattee istiidiyoo kanatti argamtee poodkaastii kanarratti argamteef Waaqayyo guddisee si haa eebbisu. Ameen. Isinis Waaqayyoon isin haa eebbisu. Hojii qajeelaa, hojii gaarii akkasii hojjechuu keessanitti hedduu eebbifamaan jedha. Hojii Waaqayyoo hojjechuun madaraka irra dhaabbachuu duwwaa miti. Lallabuu faarfachuu duwwaa miti. Namni lafuma jirutti hojii Waaqayyoo in hojjeta.
kun amma hojii isin hojjechaa jirtan kun hojii ijoodha jedhee yaada. Maaliif amma bara kana namni baratti miidiyaa hordofu waan ta'eef waanuma harka isaarra jiruun ilaaluudha. Asuma taa'ee ergaa isin dabarsitan kana namoota baay'eetu ittiin fayyaa, namoota baay'eetu ittiin hiikama, namoota baay'eetu waan baay'ee irraa barata. Waan hafuuraa kan akkasitti baay'isuun waan guddaadha. Isinillee yeroo keessan aarsaa gootanii hojii kanaaf yeroo laattanii akkasitti hojjechuu keessanitti Waaqayyo isin haa eebbisu. Itti immoo jabaadhaa, hin laaffisinaa, haalaan hin laaffisinaa, jechaan hin laaffisinaa, oduudhaan hin laaffisinaa. Hojii Waaqayyo ergama Waaqayyo isinitti kenne bahan isiniin jedha. Jabaadhaa, Waaqayyo isin haa eebbisu. Thank you so much. Tole, kan daawwachaa turtan Michuu Poodkaastiidha. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kanaan golabama. Torban irraa keessummaa haaraa waliin hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon tura.